كلمان ساتوزير بالماتا الريو إمامو قريتين الفاتا كوان درتين دبر فكاتا تهادو فسيچس دوداب جراتا وانتامو قبولو تانا نفلاتا ربي تيمالتو جباتا إن ساك إساك دلاني على خلق محمد نفرقت رحمتاني وكجيل كرام نبي محمد نقاب رحمني كي من بلا عدد الراجرات وهم سمي بردي وتوسان اردفت الدنيا كن هندي ركوم بي ألفا سلا دوا قبدي أدلي تزريرا سلا تلت أرضين جال خلق محمد إركما إنس وجاني جال خلق محمد أنا نفرقت رحمتاني نبي ربي محمد أميني الدنيا دا فرقه برحمتاني مهند أمر ربي تيجاكو جزاني إلا وحي يوحى ننجد قرآني عدلي دانا بني درير سنديني بغنا جان دفتن أكم نجا فيا جرتني رقا قوبان توكي كتا مراني ربي تركي رحمتاني جد رحمة للعالمين تعالى خلق محمد إنه فرقت رحمتاني أجايبك أنا أجر يا بوليسا لقيساني عدلي دين إسلاما كيسانا مامتي قبيلة جابنينسا إيقاتوران سين أساني مرقانيسا أكم نجا فيا جرتني ilmaan Oromoo Ramadaan illeen ammaan tana kunoo dhumuu ka'ee akkam nagaa fayyaa jirtanii jechaati arraan tana waa sadi waa afur irratti dhufnee baga nagaan dhuftanii Ramadaan illeen amma dhumatuuf guyyaa waa xiqqoo gahee nu hundaahuu rabbiin waan Ramadaanni qabu nu haa argachiisu obboleeyyan keenyaas obboleeytii teenyaas abbaa keenyaas mara keeysanu mara isaanuu jechuudha arra waan sadi waan afur irra dhufnee jirraa jechuudha so waliin mari'anna messengeraanis bilbiltanii messengeraan na wajjiin mari'achuu dandeeysanii arra addunyaa tana walitti hidhuudhaaf yaaliin anaa fi teeknishaanni kiyya tokko hin godhin hin jiru milkooynellee jirra viidiyoon kun nuuf yaadannoo guddaa ta'a sheer godhaa dabdi martinuu OMN illee laayivii jirana fakkaateen beeku ani sheer godhaa ar'aan tana Hangaasaa Ibraahim Kanadaa keessatti maal ture maal dalagaa ture ka jedhu waas lammaffaan arra waan heddurratti mari'anna mariin keenya waa heddurratti mee milkooynee jirra arraan tana dhiifama wajjinii keeysummaan qabaa keeysummaan kiyya artist qeerroo motiveeter jechuun injiina qeerroodha ka sirba isaa keessatti sirba afaan Oromoo keessatti qeerroo sossoosaa ture Riyaad Sabboonaa akkas AKA injiina qeerroodha hamma danda'een biyya Ameerikaa Atlaantaa keessa taa'ee qeerroo sossoosaa ka ture Riyaad keenya Riyaad ilma biyyaa ilma baddeeysaa akkasumatti illee sheer godha gaariidha nama 230 akkana gahaa jira sheer godha gaariidha ar'aan tana wanni irratti mari'annu kana
Hangaasaan Ibrahim Kanadaa keessa maal hojjetaa ture? Ilmaan Oromoodhaa maqaa isaaniitiin yeroo tax returning geessu Kanadaa keessatti maqaa ilmaan Oromootiin waan inni hataa ture har'aan tana artist, activist, qeerroo, injin, Riyaad wajjin gaafii fi deebii goona akkasumatti ijoollee qeerroodhaa qeerroo baddeessaa warra maallaqa walitti guuranii har'aan tana garemmaan waa xiqqoon takka ijoollemmaan gabaabduun maallaqa walitti guuranii samboodaan baay'atanii gartee baddeessaa keessatti ramadaanaan islaama faxarsiisan nyaachisan har'a namni tokko guyyaa tokko ramadaana kana namni nama faxarsiise waan guddaa kheyrii rabbiirraa illee harkata namni naman galateeffanne rabbillee hin galateeffatu sanirratti ijoolleen baddeessaa maalirraa kaatee waan kana godhuu dandeesse ka jedhu sheer godha nama 300 oltu dhufaa jira baay'ee gaariidha Riyaad wajjin haasoyna kanallee ni haasoyna waa'ee Hangaasaa Ibrahim Jawaar jedhu farshoo Jawaar dhugee Jawaar asiin seenee Jawaar achiin seenee jedhu yeroo live irra dhufu mudawwaraa fi wanniidhaan dhufa halkan mana farshoo sanuu mana nafxanyaa Amaara and Itoophiyaa and mangistii jettu kaartaan Itoophiyaadhaa warra dur san achi keessa bulanii jechuu halkan farshoo isaa fi ambolleen yeroo dhageenyu Taayyee Dandaatu Kristinaa kaasatellee jaanii nuti rakkoo hin qabnu Kristinaa ka'uu danda'a nuti rakkoo amantii hin qabnu abbaan Kristinaadhaa Taayyee Danda'ati jaanii rakkoo hin qabu yoo Kiristaana ta'e nuti rakkoo hin qabnu nuti amantii tuquu keenyaa miti abbaan Kristinaa isaa Taayyee Danda'ati warri jedhuun cimcimtaan akkasillee gahaa jirti sheer godha halloo Riyaad na dhagaa jirta Hello Riyaad jirta tokko naa barreessi Riyaad Sabboona Riyaad na dhagaa jirta my check 1 2 hello Riyaad warreen kun illee messengeraan bilbiltanii hirmaachuu ni dandeessan har'a addunyaa tana walitti hidhuudhaaf yaaliin hin godhin hin jiru yoo viidiyoodhaan nuuf ka danda'u livein ni goona yookaan immoo technician kiyya tokko asuma keessatti galateeffachuu barbaada he work hard with me and actually milkooyinee jirra addunyaa tana walitti hidhuu yaalii godhaa jirra warri sharing godhin sharing godhaa ganamni 400 seenaa jira yeroo gabaabaa keessatti arra activist qeerroo injin jedhanii Riyaad Sabboona waliin dubbanna hello Riyaad hello hello Riyaad hello Riyaad मैं बिलबिल मैसेंजर आम बिलबिल है ये रियाद बुन्ने आफे अबशर रखो निंजो अबशर हेलो रियाद माय चेक 1 2 यार बिनो हज्जचीसी वीडियो यामा हिंजरू रियाद मैसेंजर ना बिलबिल में वर्री शेयरिंग गोड इन शेयर गोडा ओके Koi walitti dhani dhamaa jira Hello Riyadh
Okay, na dhageessa. Wanni na dide, viidiyoon na dide, messengeraan naa bilbiluu keetiif hedduu galata argadhu. Gaa viidiyoo irratti invite si godha jedheetiin ture. Sababa sanitti jechuun naa hojjechuu ture. Naa ergitee yaalii gootee jirtaa? Siif ergee karaa kanaan hin hojjetu. Hayyee? Messengeraatiin malee karaa kanaan hojjetu. Okay, karaa messengeraatiin hojjanna. Sagaleen dhagahama warri sheerin godhin sheer godhaa. Har'aan tana tooppika 3 fi 4 irratti dubbannaa. Tokkoffaanii jechuun Ani sin dhagayaa sin dhageessu tanaaf. okay, amma na dhageessaa? Amma Hello Riyad. amma sin dhagayaa. Okay. Wanni viidiyoo asii declare godhuu kiyya live asirratti naaf hin dhufne kompiitaraa walitti hidhamee jira. Sin dhagayaa. Okay. Har'aan tana qeerroon keenya Riyaad Sabboonaa namni hin beekne hin jirtanii. Okay. Riyaad Yaa anaafis hin baane ilkoosini. Riyaad Sabboonaa magaalaa Atlaantaa irraahi. Atlaantaa Joorjiyaa akkasumatti illee qeerroo baddee isaadhaa jechuudhaan beekama. Akkasumattis artisti keenya sirba isaa keessatti qeerroo ka'e jechuudhaan baroottan 2-3-4 dabran keessatti sirboota isaa keessatti sirba warraa isaa sirba qabsoodhaa akkasumatti kanaan ka beekamudha Riyaad Sabboonaan. Arguyyaa har'aan tana na wajjin jira as qilleensa irratti. Akkasumatti illee qeerroo baddee isaa hojii hojjetaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha. Riyaad Sabboonaa wajjin kanarraa illee ni mari'anna. Qeerroon baddee isaadhaa maalirraa kaateeti maallaqa kana hunda walitti qabdee warra biyya keessa jiran ramadaana kanaan afxarsiisuu nyaachisuu isaanii kanarratti Riyaad Sabboonaa wajjin niin dubbadha. Riyaad Sabboonaadhaaf hamilee naa kennaa yeroo takka hamilee akka naa kennitaniin barbaada. Akkasumattis Hangaasaa Ibrahim Kanadaa keessatti maal hojjetaa ture ka jedhu Riyaad Sabboonaa wajjin niin mari'adha. Dalagaan isaa maal ture? Ilmaan Oromoo irratti maal godhaa ture? Tax returnii ilmaan Oromootiin hojjechiisaa ture ka jedhu Riyaad Sabboonaa wajjin mari'anna. Sheer godhaa ilmaan Oromoo warri mari'achuu barbaadan akkuma Riyaad irraa bu'een messengeraan bilbiltanii na wajjin mari'achuu ni dandeessanii. Akkasumatti illee Abdii Xayyib Waaqoo baga nagaan dhuftee ilma Waaqoo guutuu ilma Baalee baga nagaan dhuftee atilleen si argaan jira wanni si deebisuudhaaf hin dandeenye. Hello Riyaad Sabboonaa. Ninjira Nazir keenya. Okay. Mee ati eenyu Riyaad yeroo takka dhaggeeffattoota keenyaan nagaan je'inii sanboodaan waa'ee qeerroo baddee isaadhaa. Qeerroon baddee isaa maalirraa ka'aniiti waan kana hunda hojjechuu danda'an maallaqa kana hunda walitti qabanii uummata gargaaruu danda'an biyyatti? Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo hundi egaa guddaan bakka jirtanitti ani egaa akkuma beekamutti Riyaad Sabboonaadha. Qabsoo keessas gaa walumaan turre bira dheeraa dura gaa qabsoon har'aa miti kan jalqabne Nazir ati ni beekta. Yes. 2006 magaalaa Saantaa keessatti gaafa dura waliin wallee ati eenyu bara 2007 bara 2007tti akkuma eege qabsoo gaafa san jalqabne irraa haga ammaa hin dhaabne bilisummaa sabaatiif haa ta'u garuu yeroo takka takka haalli yeroodhaa qabsoo irraa si fageessa. Ani akkasumatti kan inni beektu dhalataa magaalaa Baddeessaati. Baddeessatti guddadhee as gaa bara 1999 as dhufee jechuudha. Itti aansuudhaan gaa qeerroon Baddeessaa sababa dhukkuba vaayirasii koronaa kanaan yaada nama tokkootiin yaada obboleessa keenya Jawaaree Mujaahid Naayiroobii jira. Yaada isaa irraa burqa'een
peejii wasaabii banee ijoollee baddisaa aad godhee gariis Awustiraaliyaa, gariis Kanaadaa, gariis Ameerikaatti admiin godhuudhaan sababa dhukkuba koronaa kanaatiin warra kuulii dalagatee nyaata maatii isaatiif galchuu hin dandeenye maaliif hin gargaarre jechuun namoota 200 hin geenyeen maallaqa guddaa doolaara 65,000 ol baasuudhaan warra humna hanqatan maddii dhaabbatanii gabaatii ramadaanaa tana gargaaruudhaan achirraa ka'ee yaada obboleessi keenya Naayiroobiidhaan burqeen kaayyoon galma geessa jechuudha. Okay. Kanumaan Joo takkaan immoo mujaahidiin obboleessa keenya kan magaalaa Naayiroobitti yeroo ammaan tanaa argamu isallee akkanaaf galateeffattaniin barbaada. He is one of my best friend. I don't know yoo as keessa jiraatee nu dhageeffate hin beeknu yeroo ammaan tanaa Naayiroobitti argama. Even biyya Naayiroobii Afrikaa keessa taa'eeti waan kana hojjatee yeroo darbee Adaamatti illee wal dubbisnee jirra gaafaan ani biyya ture. Actually September October keessa waliif bilbilee wal arguu hin dandeenye mucaa sabboonaadha. Isin ijoolleen baddee isaa tun maaliif akkanarratti sabboontuu taatan jechuun sabboona jechuun wanni Oromoo kun maa akkanatti hedduu isinii dhaga'ama jechuun waan Oromoo kanarratti hedduu ciccimoodha dhugaa rabbii kaan xiqqeessee kaan guddisuu kiyya osoo hin tahinitti maaltu jira baddee isaa maalirraa kaataniiti wanni Oromoo kun akkanatti yeroo hedduu kan akkana isin godhu jechuun dhugaan jirtu gaa qabsoo irratti kan qabsaa'ee kutaan Oromoo hundi waliin qabsaa'ee baddee isaas ta'ee Harargee baasee Harargee dhiyaas Arsiis ta'ee kutaan hundi walqixa qabsaa'ee haa ta'u garuu sababa gaafa jijjiiramaa sana qabsoon naannoo Harargee caccee keessatti baddee isaa Galamsoo Xiirroo naannoo kanatti waraannis naannoo san dhufee qubate nama hedduutti miidhame warra baddee isaa kana gariis isin abbaa odayaanii eega waraanni biyyaa bees miidhuudhaan quuqama baay'ee waan irra gaaneef jecha sabboonummaan abbootii keenya qabsoo isaan godhan san nutis isaanirraa fudhachuun karaa waan birallee dhadhamu sabboonummaa kana ibsinee qabsootti fufna jechuudhaan itti dinnee galmaan ga'uu jira jechuudha. Maaliif kutaan hundis wal qixa qabsaa'ee haa ta'u garuu roorroonis naannoo sanitti waan baay'ee hammaatteef bara 90 takka jijjiirama boodas opiidiyoonis kan Oromoo ta'e Oromoo miidhuu naannoo sanitti waan heddummaatteef namni dhokoteetu magaalaa Oromummaa isaa cimsee dhoosaan sabboonummaa isaa ittiin boonaa as geenyee asittis bara 20 dabre kana namuu waan danda'uun dhaaba Oromoo hunda madii dhaabbachuun miidiyaa Oromoo hunda madii dhaabbachuun shoora guddaa taphatanii jiraniin ijoolleen baddee isaa. Okay. Galatoomii mee Hangaasaa Ibrahim Kanadaa tana keessatti ijoollee Oromoodhaa walitti qabee jechuun lafa xaraysiisee akka waan lafa xaraguu tiim liidara isaanii haa ta'u wajjin lafa xaragaa turan jaanii yeroo ijoolleen Oromoo tun ijoolleen baay'een hojii san gadhiisanii biraa deeman yeroo taaks riitarniin geessu maqaa nabira hojjetan jeetaa maal akka ta'e hin beeku maqaa isaati maqaa ijoollee tanaatiin taaks riitarnii hojjisiisa jaa wanjala akkanaa kana hunda mootummaan Kanadaa jala deemaa jira jedhanii akkuma jedhetti oduun akkasii numa jirti haa ta'u garuu hojiin tuffiin qabduu lafas xaragee sadus afee waan fedhas hojjetee hojiin hojiidha akka namoonni isatti dhalaa'u himanitti naaf himanitti hangaasaan kuni dhugaa keete hojiin tuffiin taatu hojiin nama godha akkuma ijoolleetti isa dhalootu nuuf himanitti inni kun nama haaroo yeroo biyya san dhufanii dalagaa teeknikii ta'e inni qabu sana isaan naqeeti isaan hojjechiisee namni kun gaagizee baatii 2-3 dalagaa bira jijjiirate amata maayitti inni na bira hojjetan jechuudhaan taaksii kileem godhaa jechuudha akka nama amata guutuu hojjetetti ijoollee san jechuudha isa biraa illee galeeman booda kileem godhachuudhaan taaksii faayil godhee maallaqa mootummaan deebisu kana kiisha isaa kaayataa jechuudha osoo ijoolleen quban qabaanne. Osoo ijoolleen quban qabaanne kuni akka wanjala ta'e mootummaan Kanadaadhaa waan kana investigeet godhaa jira jala deemaa jira information ni qabdu jira.
hin qabu fannoo kan akka jala deemaa jiruu fi jirree naaf hin himne garuu akka kana nyaata dhibbaa dhibbatti isin mirkaneessa. Uummata Oromoo Kanaadaa qofaa miti Naayiroobii kanattis ani narsiidha jedhee ijoollee Oromoo takka kana maallaqa mootummaa warra biyyaatti hojii narsiilee biyyaatti hojii warra dhukkubsata kana manatti hakiima dhaquudhaan dhaqee birrii hagana naa kan hagana warra kaaniif kan dhigee akka nyaataa tures oduun nu geessa jirti. Inni hatummaa kana asirraa hin jalqabne illeetti cabse Naayiroobii irraa fidatee dhufe jechuudha. Kanaafuu kanas hangaasaa kana harka dhee ol baasisuma hangaasaa viyuu fi folooran akka dajee waamee laaqatuu bira dabree hatummaa bira kutee nu amma haadha gootota hayyuu Oromoo kana arrabsaa jira jechuudha. Kuni gonkumaan Oromoon hundi dura dhaabbachuu qabdi. Kanumaan anilleen baay'ee tokko dhugumatti namicha kana yeroo followers namni shan jala hin turrettiin keessattuu sababni inni ittiin nu sobee waaqoo guutuu jechaa jeneraal waaqoo guutuu jechaa kamaal galchuu jechaa sooreysa jaarraa abbaa gadaa jechaat saawwa sanitti baay'ee nu sobee dhugumatti namicha kana wanni isaa kana isee sheerii fi waan adda addaatiin hanga mootummaan biyya sanii taa'anii laayiviin ani asirraa isa dubbisu laalaa turanitti ani ijoolleen baay'een natti mufatanii sihi kamatarratti nu baase waan ja'aniif doktorummallee siitu kenneef ja'anii doktorummallee anumaatu kenneef dhugaadha doktorummaa san irraa fuudheetiin jira. Kana boodaan Tanakaadha maqaan isaa Tanakaa takka immoo Gingichaadha. Kuni dhugaa. Dhiifamaan gaafatuu barbaade ilmaan Oromoo. Amma inni ilaala tapha nuti duru masaadatti isa of baasuu keenyaaf. Qabsoota nuti hangaasaa dura warra laayivii haasawaa ture. Warra hangaasaa dura quuqama Oromoof bakka himtutti haasawaa ture. Haa ta'u garuu amma inni hinaaffaa isa harkaa qabduutu gandummaadhaan wal ijaaran jedhee duula asirratti duula wallagatti duula ijoollee Oromoo hundatti duulu kun hinaaffaa Jawaar irratti duulu kun hundi hinaaffaa maaliif ijoolleen si komandoo wal ijaaranii yoo dhaaba jabaa tokko qaban ittiin boonuu qabna malee itti hinaafuu qabna Oromoon maaliif sanirraa fakkeenya isaanirraa foonnee kutaa hundatti namni wal ijaaree qabsoodhaaf fakkii ta'uu qaba malee isaan akkana gandummaan wal ijaaran je'ee hinaaffaadhaan olola oofuun dadhabina sammuuti hangama kootiin kan hin jiru maaliif namni tokko akka saba tokkotti naannoo tokkotti yoo wal ijaare tokkummaa cibsa malee tokkummaa keenya hin laaffisu. Dubbii hangaasaatii fi dubbii ijoollee hedduu laayee jiraatu tokkoon akka qabsoo Oromoo jibbitu warra si goosu surraa isaan kun maaliif namni sodaatan hin jiru folooraa fi viyuu akkan najaanii waa hedduu waan laaqatan jecha kan uummanni Oromoo sooshaal miidiyaa irratti balaaleffatu qaba. Qabsoon daangaa qabdi. Nin beekettee yoo laaqattee hallayyaaf neeta. Sigala namni kanama sodaatu qabaachuu qaba. Qabsoo feetu ati uume ka galmaan ga'u nama biraati. Keetii nama kannuu qabda. Qabsoo addi bilisummaa kalee galee ara galmaan ga'u jiru qeeroo ammaati malee dhaloota dabree miti. Galata qaban dhaloonni dabrees garuu dhaloonni dabre nuutu qabsoo kana galmaan ga'aa jee yoo qabsoo Oromoo kana shira yaaduudhaan kan irraa meessu taate uummanni Oromoo fuuldura dhaabbatee lakkee jirama kanaa nuu bakkaan ga'a. Isin galata akka dhaate akkuma kaletti qabsoo teessan yaadaan eebbaan duubaan nu gargaaraa jettanii duubatti isaan galata kanatanii bira dabaluu danda'u qabdan malee qabsoon yookaan bakka hin geessu. Mee waa'ee Ashaagireedhaa takkaan immoo waa'ee Abiyyi Ahmad kanarratti yaadni ati qabdu maali? Waa'ee filmaanni ni jira jettee yaadda? Ani dhugaa ani osoo koronaan hin dhufin duraa'uu filmaanni hin jiru warra ja'a turerraa. Ani Abiyyi Ahmad eeganni aangorootti ba'ee eeganni dhiiga ilmaan Oromootiin aangorootti ol ba'ee ani deeggareettis hin beeku. Maaliif yoo jette guyyaa inni dura masqalaa addabaabaatti ba'ee haasa'u sun gaafa inni ijoollee Minilik nurra faarsu hortee Minilik nurratti bacaqansu sannaaf ga'ee jechuudha. Dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo qabatee kaayyoo qabsoo Oromoodhaa akka galmaan hin geenye hangaafa sin adda baafadhe. Maaliif yoo jette Abiyyi dhaaba TPLF keessaa nama dhufe. Nama kalee isaanii Oromoo miidhuu ture araan ta'an akkamitti qabsoo Oromoo galmaan gaa'ee Oromoo yaadde. Oppiidoon
dhaaba TPLF malee dhaaba uummata Oromoo bilisoomsuuf qabsaa'ee miti. Kana uummanni Oromoo hundi beekuu qaba. So dhaaba kalee ilmaan Oromoo hiisaa ture. Akkamitti irraan tanaaf aangoo sun qabatee kaayyoo Oromoo galmaan gaagennee eena. Okay. Kunugaa akkuma beekamutti koronaa kun itti dhufe amma sababa koronaatiin filannoo kun akka hin taane kan ni taasisas filannoon yeroo dheeraadhaafis waan ta'u natti hin fakkaatu gama kotiin. Okay, Riyaad Sabboonaa keenya mee waa'ee September jechuun September 30 boodaan wanni Jawaar jedhe suni akkamitti yaadda akka ilma Oromoo akka qeerroo Oromoo tokkotti akka qabsoo uummata Oromoo kana sirba keetiinillee warra isaanillee waan tokko tokkoon socho'aa turte waan dandeeysuun waan beeytuun hanqa beeytuun anigaa akka biyya kana dhufetti bara 2007 waan akkasiititti baay'ee round 2008 waliin sosso'aa turre yeroo gaafa Washington illee waliin turre Washington DC akkasumatti Atlanta illee gaafaan isin bira dhufe so mee akkamitti yaadda waan kana akkamitti yaadu mee yaadni kee kanarratti maali? Ani dubbii September 30 kana booda ani haalli ani kajoon tiyyaa fi yaadni kiyya yeroo hundi hin jijjiiramu maaliif watte heerattiin biyyattii konstituushinii biyyaadhaa mootummaa kanaaf heera jijjiiruudha humnaan aangoo akka turu hin ayyamuuf. So mootummaan abbaa irree afaan qawweetiin aangoo kanarra turu yookaan jiru taate uummanni Oromoodhaa maal barbaadaa hubachuu qaba. Uummanni Oromoo mootummaan kun heera biyyaatiin alatti aangoo irra turuudhaaf filannoo kana dheeressee yeroo dheereffachuuf Oromoo hidhuun sodaachisuudhaan yeroon dheereffadhe yoo kan inni hawaasa jeequ taate uummanni Oromoo qabsoo isaa haarootti itti fufee kaayyoo isaadhaa qabsoo galmaan gahuudhaaf mootummaa kana jalatti hiriiruu hin qabu. Maaliif dura namni sabni bal'aan tokko maaliif hin qabsaa'aa? Qabsoon saba Oromoo maaliif galmaan hin geenye jee if yaaduu qaba. Akka Abiyyi deemu kanaan Abisiiniyaa impaayera Abisiiniyaa ijaaruuf deebi'aa jira malee saba Oromoodhaa fi mirga Oromootiif fi mirga abbaa biyyummaa fi Finfinneen lafa Oromiyaatii kana nuuf mirkaneessee nagaan dimokiraasii haqaarratti tarkaanfanna jedhee hojjechaa hin jiru mootummaan Abiy mootummaan Ashaagiree kun. Oromoon fedhes deeggaruu mirga qaba garuu kun furmaata nuuf ni taa'ee kun fiixan nu baasaa'ee jeemmoo gaafachuu qabu Oromoo hundarratti raawwata. Maaliif? Yoo kanaatu itti mi'aawu abbaa beekaa jechuudha. Garuu qabsoon Oromoo haarawatti dhukkaatee maayii for last time qabsoo bilisummaa galmaan gayuuf kaayyoo takkaan lafaa ka'uu qabdi Oromoon. Bilxiqinnaan harta keessan hin geeritu. Okay. Dhugaa namichi kuni sammuun inni dhufeen sammuu sirna nafxanyaa gartee hamtuu Minilik ideology isaniin nama dhufe actually Minilik Jimma keessaa nutti dhufeen jaa yeroon kana jedhu ilmaan qeerroon Jimmaa sabboontuun baay'eetu jira kun immoo namicha abbaa isaa hin beeyne namicha bakka irraa dhufe hin beeyne katakka akkuma kaanitti ummata haadha jala dhufe taha Minilik ideologyidhaan nama yoo Oromoon na deeggaruu baatte Oromoon ana wajjin dhaabbachuu baatte amata kumatti akka isaan hin kaaneen isaan cabsa nuun jedhu namichi kun yeroodhaan cabuu qabaa ichi baaqelaa kaaddarechaatti maal jedhu asaa maal ichi baaqelaa kaaddarechaatti qoraxamu maal jaan I don't know kaaddarechaatti qoraxamu umni bamson akkas yeroodhaan dhahamu akka qabu qeerroon isa fuutee achi masaraa san keessa isa galchitee gurra qabdee akka isa baaftuu kun beekamaadha mangistulleen aandi xiyyit iski qaran jedhee dhaadataa ture akkasumatti kute warreen akka Liibiyaa irraa barachuu dandeenya koloneel Muammar Gaddafi warra akka Husni Mubaarak irraa hin baranne namichi kuni akkasumatti wayyaanima kalee dheengadda darbite tanarraa hin baranne ani nugusa jee dhufee irraan baranne dheengadduma Albashir irraa mootummaa Suudaan irraa hin baranne
Kanaafuu waan dhufu wajjinuu laallaa fagoo miti kaluma tanatti galatoomiin siinjaa Riyaad Sabboonaa ilma Oromtichaa amma namoota biraatiin messengeraan dhaamsa irraa fuudhaa. Ulfaadhu. Tole Ulfaadhu na jiruu kan jedhu matis. Thank you. Dhumarratti wanni jettu jira. Okay, thank you. Galatooma mee amma namoonni birallee bilbilaadhaa waliin mari'annaa messenger irratti bilbiluu ni dandeessanii isin jalaa hin kaasa obboleessi keenya yeroo geesseen jirta namoonni birallee bilbila messenger irratti yeroo geessee jirta yeroo geessee jirta hello yeroo geessee jirta okay messengeraan bilbiluu ni dandeessanii galatooma warri asirratti share gootanii okay yeroo geessee jirta okay mee irra deebisii bilbili yeroo geessee irra deebisii bilbili mee yeroo tokko araarsoo carcar jirta arra yeroo geessee maal ta'e hello yeroo geessee bilbili deebisii رحمتاني وجود الدنيا كيزت زفن أما كان يكما دنا منس hello yeroo geessee hello watan nazir nagaa fayyaadha akkam jirta jirra rabbiin galanna ga watan jirra galata rabbi akkamii jirta bagana gaan dhufte obboleessa kiyya ya yeroo dheeraa sirraa hin fudhadhu ahayyee damsa dhagama ni dhagama yeroo dheeraa sirraa hin fudhadhu ani wanti jechuu barbaade ilmaan Oromoo kanneen yeroo hammeenyaa kana keessatti yeroo ulfaataa kana keessatti biyyoota garaagaraa irraa quba wal qabatanii wal dubbisanii saba isaanii bira dhaabatan akkuma ijoollee baddeessaa kaaftee kombolcharra argaa turre even Harargee bahaa aanaa jaarsoo irratti viidiyoodhaan warri gadhiisan hedduutu jira hasaasa irratti suuraalee garaagaraa kan agarsiisu ture gara biraatiin ammoo kan nuti agarreessu jira hedduun isaa gargaarsa ilmaan Oromoo saba isaaniitiif godhaa jiran kana kan nuti agarre hedduutu jira walumaa galatti namoonni yookiin qeerroon Oromoo yookiin dargaggeessi Oromoo akkuma yeroo qabsoo wal bira dhaabbannu akkuma yeroo OMN ijaaruurra wal bira dhaabbatanii gumaacha isaan irraa barbaachisu godhanii ijoollee waan kana godhan hunda isaaniitiin fayyaa ta'a rabbi jazaa isin haa kafalu Oromoonni biroo ammoo warri waan kana godhuu keessatti hirmaanni warri qe'ee keessanitti dandeettii waa hoogganuu qabdan qe'ee keessan ijaaraa ummata keessan walitti qabaatii saba keessan gargaaruudhaan bira dhaabbadhaa jechuudhaa fi hedduu galatoomaa jedhaan akkuma Oromootittu waan Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo biyya alaa jiran godhaa jiran kuni waan nama jajjabeessu waan hamilee namaa ijaaruu fi of durallee itti fufuu kan qabu kanuma jechuudhaaf. Galatoomimee dhugaa jettee qeerroon baddee isaadhaa waan guddaa hojjetanii qeerroon baddee isaadhaa ispeeshaalii dhugumatti galateeffachuun barbaada maaliifi obboleessi keenya tokko ispeeshaalii Naayiroobi irraa mujaahidiin yookaan immoo maqaa feesbuukaa isaatti Joe mucaa baddee isaati actually is one of my good friend jechuun fakkeenya tahaniin ja'a jechuun
ummanni Oromoodhaa rakkataan bakka hunda jira yeroo Ramadaanaa kanatti Arsiis, Baalees, Shawaas, Booranaas, Gujiis, Wallaggaas, Jimmaas maraayyuu jira. Fakkeenya isaan ummata Oromootiif ta'an kana irratti maal jetta? Wanni kun akkuma kanatti itti haafuuf jetta moo galanni ati isaanii qabdu maali mee? Jedheen ture xiqqoo attentionii kee silaa waa fudhatan hin beeku wanti jiru maali seete. Kuni wanti akkanaa hojiin akkanatti hojjetamu kuni Oromoota biroo biratti illee baratamu. Babal'achuu saba hunda dhaqqabuun nama kennaa barbaachisaadha. Baddeessaa qofaa miti rakkoon kan jiru. Ejersa gooroo fi jaarsa qofaa miti, kombolcha qofaa miti. Bakka hunda jira. Ijoolleen naannawa biraallee boodatti hafne hin jedhina. Keessattuu baatii Ramadaanaa amma guyyoota 10 hafan kana ummanni kun manaa bahanii hin dalagatanii akka hin dalaganne ammallee waraanni irratti labsamee jira. Waraanni isaan irratti labsame kun ammoo ummanni hiyyeessi akka gadi bahee waa hin hojjenne godhaa jira. Sanbira dabranii amma reefuu wanti dhagaa ture tokko maali seete Naazire Harargee dhiyaa keessatti araddaa tokko aanaa tokko irratti poolisoonni addaa amma jedhaman kunniin haawwan aannan gurgurachuudhaaf gara gabaa dhufan tumanii irraa fuudhanii aannan sana irraa dhuganii aannan dhuguu qofaa miti booda ammoo haawwan kana fuudhanii hidhatti naqanii jedhan kun Harargee dhiyaa irratti waan ta'aa jiru amma. Kanaaf mootummaan kun tooftaa baafatee amala jijjiiratee ilmaan Oromoo irratti rakkoo adda addaa uumaa waan jiruuf yeroo akka kanaatti yeroo uummanni keenya rakkate kanatti kan qoraan gurgurachuu, kan jimaa gurgurachuu, kan gabaa irra deemtee waan biraa gurgurachuu yeroo dhoorgame kanatti bifa kanaan saba ofii bira dhaabbachuun fakkeenya addaa Rabbi biratti illee nama biratti illee kan jaalatamuu fi Oromoonni biyya alaa jiran hundumti isaaniitu waan kana irratti cimanii akka hojjetanii fi irraas akka baratan warra waa godhu kanaaf illee Rabbiin jazaa isaanii akka kafaluuf garuu dirqama Oromummaa bahaa jirra garuu Rabbi irraallee ni argattanii galatoomaa irraa baradhaa namoonni biroollee irraa hojjedhaa jechuun barbaada. Hedduutti ne dumbeessuu namoota biraatti yaada kenna. Galatoomi obboleessa keenya galatoomi galata guddaa argadhu. Messenjeraaniin namoota biraatti irraa illee dhaamsa fuudha. Mootummaan Abiy takka Abiy kun koloneel Abiy kun akkanaan itti ni fufa je'ee itti jechuun mootummaa kana itti ni fufa jettee wanni yaaddu jira. Mootummaan isaa kun akkanumatti dhugumatti milkaa'ee uummata Oromoo akkanatti fixaa, uummata Oromoo hidhaa ajjeesaa. Mootummaan kun akkanaan itti fuftii jettee ni yaadda dhumarratti jechuudha dhiifama. Mootummaan abbaa irree guyyaa ta'ee daandii kufaatii qabachuu isaa agarsiisa. Mootummaan guyyaa uummata isaa dhagahuu didu daandii kufaatii qabachuu isaa. Mootummaa guyyaa sabni isaa Rabbiin itti kadhannaan daandii kufaatii irra seenuu isaa agarsiisa. Kanaaf jaalatanis jibbanis mootummaan Abiy qilee irraa gaggaragalaa jira, mucucaachuu eegalee jira. Uummanni Oromoo rakkinoota Oromiyaa hunda keessatti biyya Oromiyaa jedhamee lafti dargaggeessi itti tumamaa hin jirre namni itti hidhamaa hin jirre yeroo ammaatitti hin jiru Oromiyaa guutumatti. Gabaastonni biyya keessa warroonni riippoortaroonni biyya keessa jiran waan kana gabaasuudhaaf hin danda'an. Kanaaf aktivistoonni miidiyaa irra jirtan hundumti keessanuu namoonni saba keessanii sagalee ni taana jettan waan biyya keessan qe'ee keessan irraa isin dhaqqabaatiin jiru isin awwaalinaa isin ukkaamsinaa ol baasaa irraa dubbadhaa madda tokkotti walitti illee waliif daddabarsaa hawaasa keenyaaf sagalee haa taanu. Mootummaan kun konkolaataa qilee irraa kan garagale kan karaan isaa mucucaa dhaabbachuu hin dandeenye qabatee jira. Kanaaf mallattoon ammoo waraana Itoophiyaa amanuu dadhabee Eertiraa irraa guyyaa waraana galfate kanaa ol salphinni hin hafne mootummaan Eertiraa mootummaa kana kursii irratti qabuu abadan inuma hin dandeenye kana beekee kana uummanni argee jira. Salphina guddaa keessa waan jiraniif kufaatiin isaa karaan jalqabee jira. Already walakkaa gahee jira yeroo gabaabduutu isii hafa. Galatoomii mee koompitara kanarratti chaarjara godhadhaa yeroo tokko. Galata guddaa argadhu obboleessa kiyya yeroon geesse Abdurazzaq keenya galatoomii telefoona kana asirratti kennuu hin danda'u private phoneidha messenjera qofaan bilbiluu dandeessanii galatoomi.
ulfaadhu nagaatti. Galatoomatis. Mee warreen birallee yaada keessan kennadhaa messenjera irratti araarsoo bilbili messenjera araarsoo carcar bilbili messenjera هلو السلام عليكم نزير حاج نورة. وعليكم السلام حمزة كم نجا هلو سجلينك يا دجاما هلو ما بتشنيك هلو يا دجامو هلو ما يردي بيسا بالبلا الردي بيسا بالبلا هلو كيا نور الو السلام عليكم. وعليكم السلام أكم نجابو نجا نزير أو فياد أكم الوبية فيا جرتا الجبا نجا جولي رمو قادا أكم يبو قال الحمد لله كم سومني سمبران سومني بريدار الحمد لله تورا ليفر شركتين دوله بقى دولتي يا وانت كو غاف ما في ومتى كتكرين سيدر بديما اننيس انقد تورا في النهايه كانت نمني ويتو كوليتي بوي هاي isaan keessa lama morma saruma pipi tana saree biltiginna هاي saniif tokko hangaasaadha takka nama dhalaati. هاي oduu si gaheeti sirriitti walillee si booda gama inboxiti walillee si garsiisaa sitti dhimaa maqaa waan hin dhoofnee fi akkasitti footoo waan adda addaa sababa footoo kaafamtee feesbuuk irra deemu jirtu tana eewa siituutu marri godhe jechuudhaan harka walitti daddabarfatanii harka walitti ol kakaasanii هاي hangaasaa fi warri sareen pipi kun fi dhalaadha nama lama dhalaatana tumanii moo no isaatu ijoollee dhalaataniin akkasii isin footoo na kaasa jedhanii akka deemu joodha. bakka mana farshoo mana qumburaati jechuu bakka waaqicha tanitti nama qiyatu kanaatu beeti akkaasaa kan amma yoo dhaggeeffate viidiyoo isaa irratti dalagaan isaa wanti inni ramadamee fi ta'a waama haajii buttaa ni qicata ja'a nama inni qicatuutu qicata wanti isin jaa beeta. barni qicataa ja'a bar waggaanii fi ol wanti akkasitti hojii yaamuuf ta'e isaatii fi dalagaa isaatu shaf ja'a. Gara kaaniin ammas akka otuu geessitti gurbaan gara kaaniin illee akka waan luuxiidha ariitii xiqqeessu takkallee anfarroo kanallee taatu irratti na garta haguma nuti deemnuun kanaa wallee nuti dhaloota nu beeka. barra Profeesar Mararaa Guddinaa ilmoo gara maalii tahee dhala ilmoon dhiiraa ulfooytee maalii jaa amboo wajjin wal dhudhungatanillee wal jaamtu cimcimtaan akkasiin jirti wal jala seenanii bakka mana qumburaatitti. Kana dhibbatti amma kuni kanarra yoo bakka sanatti wooma ifii qabu akka inni waan ifii qabu namaan jiru si mirkaneessuudha. Ifii farshoo dhugaatii abruun farshoo dhuga namaan ja'a garuu farshoo maybe ni dhugaayyee biyyaan abbaan fedhe haa dhugu diles wanti dhallee miti garuu
Sama tanatti garuu namni waan akkana kana godhu namni takka baatii takkitti tana. bar farshoo tana numa dhuganilleedha gaa rabbiin gafuurur rahiimi. An akka nama tokkooti egaa waan kana durallee dubbatu hin barbaanne. Guyyaa torba moo 8 na bira ture dhugeetuma quufeeti firratti illee fincaanee kutee gaafa mi'aas Ameerikaa na bira dhufee ani waan akkana kana godhe jechuun sun namni yoo dhugellee homaa miti. Dhaabbatee firra fincaanee mutaantaa isaatiillee fincaanee quufee torban takka asii kutee nuti soomana keessatti hoggaa soomanni baheehu takkaa farshoo afaaniin tuutnee hin beeynu jaa yaaboo itti wanni katabeeti yaaboo dheengaddaanuma bira quufteen kunne xiqqoo waliin waan jennu jejjenne je'eetiin illee Sifi amma yoo isa sagaleen sirriitti hojjaasoo jiraatan wantidha yookaan immoo naayinaasawu sirriitti wanti goota aki gootu. No naayinaasawu bilook hundana godhee jira anu dhugumaan dubbadhaanii bara ni katabeef WhatsApp irratti katabeef kun wanni isin garsiisa malee ani ni farshoo fedhu gaandaa keessan naqatee haadaa ku namni qabrii ciisu sanii miti bara waan ufii godhu namni ebalu akkana farshoo dhuga jawaar akkana farshoo dhuga dhalaataan naqaniif taan baasaniif namuma bar dhalaatana luka isaanii addaan qabuu fi bar bira taa'ee akkaataan inni itti himu bar. Waanuma ifii godhanii kunumaan wanti isaan namarra kaanaa isaan anamma isa taayee bilbila taayeetis kan isaatis amma haala wanti nabira ga'ee jira. Even email amma saayilu addunyaa jee email isaaniitti illee guutuutti ni qaba. Email isaanii akkanatti argadde taayyeetu amma dura naa erge meesheejiin itti naa erge illee iskiriif godheetiin boksiisi haa yoo barbaadni maxxansitaa. Haala wajji hojjennaa bakka inni jiraame waan jiru iccitii naa baasii waan jiru irratti amma dura hojii haasofne meesheejii naa barreessee emaila kanaan gaafa badhaadhina kana gadhaabu deeman. Wanti keeymaarree seera ittiin bulmaataaf yookaan inistiraakshina qajeelfama paartiin isaanii qabatee deemu kana ni jiraame. Foorumii 40 oola natti erganiiti yoon waan kana yoon nama hundaaf ergeetiin guruppii ijaaree guruppii irra ijaaree kan guruppii irra gallakkisuus yoo wanti kana godhe bajeta kana ramadan kana gaafatameetiin dhugaa waan kana jiwa sayidii takka takkatti iskiriishu godhee sheergaa. Takka takkatti jechuudha. Naa ergi waan kana naa ergi. Akkasitti iimeelaan naa erge taayyeenii wanti kana fuudhiitii haga nagartee haga nama 100 takkaa takka yoo kana nama 100 takkaaf wanti kana sheer kan hin godhote bara isaanii akkaan ta'e gartee kaaree 50 dhibba akka gartee akka namni warri qonnaasi warri jeenitara kun nadaafaa lafa tattaragantaa dadhabanii dhalaan biyya arabattuu dalagattu asii dalagatu dadhabanii biyya gaggalanii warra akka kabuttaa tortoraa samafaan wanti isaan asii godhan ta'a. Gurbattiin akkas naan jee ture taayyeen. Ati waan san sirraa hin eega akkuma jirutti forward naa godhi ilma biyya kiyyaa ilma dhummuudhaadha. Iddoo galatoomii asuma keessaan riyaadillee naa dubbisi mucaa sanii xiqqoo amma dura koomentii irratti waliin dhufannee turre 2016 sirba isaa amma dura tuusiidhaa hojii sirba tokko irratti illee ramadaan hafoon illee naa jeeni. Akkasitti gama hafeen immoo inboxii naa godhi imeela keetirrattiin forward si godha waan sana hunda akka jirutti ragaa qabatamaadhaan si biraa dhufu imeelli achi keessa imeela shimalii fakkii isaatiin qabu imeela nama hedduutu jira achi keessa. Hayyee. Takka baastee maxxansitaaf ijoollee uummataaf. Ammaan sitti imeela kiyya erga akka yaada kana fixanneeni. Galatoomii. Tole akkas godha. Hayyee Naziir afdara jirraati. Galatoomii. Ayyee galatoom ayyee. Mee bilbila messengeraan bilbilaadha yaada kennattanii obboroon takka suhurrillee nama gahu jira bilbila galatoomii jennaani obboleessa keenyaani yaada kennadha sheer godha warri sheeriin goonilleeni
namni dhufee haadha gahu bilbila messengeraan bilbila التابعي والسراد باني ونجر جراتو نذاك رحمني يا ربي لكن دين قبل يا رحمني نومي كسر العزيمي يا رب اليوم كديمي على خلق محمد يلو فرق رحمتاني موتي دين قبل ربي انتك جمع بك شفاني زعاني قرتي سما هلو نزيرو أهلا وسهلا أرار سوچ أرچر كده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا فيادا وعليكم السلام فيا ما نجرتا جرة وانا تيجتو عن جيبر هاي بيتي تابر كده بيكم بالبلوجرا إيه بر جولة تو بالبلي جرا وانغاري داران تنا الدنيا تنا ولدتني نيوني غون جنتي جولة هدو تو بالبلا جرا أينو بيزي أكرر تهونين بيخا ما مال جت جوان تنا خاطر رتي هذا خير نتمو Bravo, tangasa barangasa nafisi khateni beita dura. Dunya onda dura. Higa. هاي Nuto nafisi ti tol khaseni beita isa. أكسي Namni isa be khojira dura. Injiro bar. أكسي Nama mek isa cha nama mek awju wal dapni ni beita me. Ya datta me. nama hedduu dhiifama naa gaafadhu namaani sababa isaatii wal dhabe dhiifama naa Ani gaafadhu ya anillee akkasitti boobar ijoollee falmataa faawunda dubbisee fi walitti hunda geetti laffa'u ture. Hai, Garuu ammoo ilmoon qomaataa qomaatu maali beeytame. akkasi So akkasitti amma inoo bakka isa galee jira jecha amma. Duraanuu kaayyoon inni itti lafaa kee nuti nuuf fakkeessee beeyta. Kaayyoon inni duraanuu lafaa itti kee kaayyoo dho'isaa qaba. hedduu Si galee yaa duraan abaa'oo shanii jee nutilleen uummata hundatti fakkeessee uummata sinkoomantuu harargee keessaa istinaa takka jala hiriirsee ture beektee. hayyee Nutis qabsoon tun nuti isaa gowwoomni yoo danda'in qabsoon tuni karaa haa qabattu. Uummanni Eertiraa jiru kanaa fi qeeroo san irratti akka rabshaan goonenneeti karaa isaa gorreeni beekta. akkasi Dogongorreetii miti. sirri Garuu inni ammoo kaayyoon isaa taaddaati. Amma ammoo keessa kutee jira jecha amma. Amma hangaasaa dhageessaa kaayyoon inni dura amma kanaatirraa itti ga'e ani biseetiin jira ol dubbisne jira naaf inni. Kaayyoon inni itti gale hawaashii gad harargee bulchitaadha. Kataayyeen dura itti galcheessa. hayyee Ogguu achi dhaqoo dubbii ogguu laalan ta'uu ditte akka inni joosan. hayyee Amma akkam godhanii beektaa? Jawaarii fi shalee kana ijeennaan tanaan mandaaraa godhaa mijeen. hayyee Sigalee. hayyee Jawaar akkana amma daawwit ibsaatii fi shalee mana galchatti nama mana galchaa jeetti xeeree beektaa. ahaa Naaf inni ol dubbisnee jirra. Egaa kaayyoon isaa sanii bara. ahaa Jawaar hayyee kana xiqqeessii jaaniin. hayyee Kaayyummaan inni duraan inni aangoo kan nuuf kaaniif ogguu harargee ogguu biyya gale haayee aangoo itti kan nuuf kaanu. Tifa Haaya. ta'uu baalasiltaanii wayii takka. haayee Garuu ogguu inni achi dhaqu dubbiin ta'uu ditte. Jawaariin beekta gaa jawaar gaara. Isa dhiisi. Isa fadhiitoo dhiisi naftanyaanuu dadhabdee ni beektame. Hoggu dhibba Kana shanii kan amman galchu. hoggu kuma shan irra farramanii dadhaban jawaar silaa inni hangaasaan silaa dhaqeetii jawaar maqaa balleessee hormii farshoodhaa kun jawaariin dhahajee ka'e hin taaneef jechuudha. Hin taane dhaggeeffadhu naas hima. Naatu uummanni hundi haa dhagahani. Hayyee An akka gaariitti baran dhoomaan tan adda baata wallollee adda galle naaf inni. haayee Heddullee kabajaa garuu yootuu ilmoon gorsallee dhaaboo taa'e jawaar kana hin dandeessu. hayyee Aboo shanii akkatti galchinan agarree minaan jaayite. Garuu shaneen galtee hin jirtu shaneen Eertirarraa galtee gollollee jirti eessa galte. hayyee Takka. Hin gallee bar shaneen inni galche takka hin jirtu bar. Numa iyyine malee lumaan harka dhodhooyne uummanni Eertira galee Eertirarraa biyya galee biyyarraa gollollee galee nagaaniinoo ofiisa keessa taa'anii uummata isaanii kakaafatu jira moo akkam akkasii akkasii bar. Amma gaa shanee galcheetiin jira akkan shanee hin galchinetti yoonii hanjo'ar hin galchine jee dhaattatu eegalee baddura. Egaa dhugaa kayeetti seene guutti seenu wanni inni haasa'u hundi egaa uummata gaa tokko wallaaltu ni jira misan malee
wanni inni haasawamti Jawaarii fi inni faallaadha jechiisami. Wanni inni haasawu wanni Jawaar qabuu fi yoo wanni inni haasawuu fi waan inni qabu goota takka wanni inni haasawu isumarraa deemti. Dubbiin akkas taate. Si galee tana amma keessa kute amma oppiidiyoon akkam nama goote waan takkan siima. Oppiidiyoon nama kana dura farshoodhaan dhoyti. Farshoo dura guurti dhalaa dura guurti. Sanbooda maanoo tuusisti. Nama kana arrabsisiisti. Ogguu nama kana arrabsite booda shuut gooteeti kutaa taaniif abaluu ajjeesee girrisaa ta'uu hangaasaa ajjeesee jechuuf deeman. Si galee? Ajjeesaniiti girrisaa ajjeesee jechuuf Jawaartu ajjeesiisee jechuuf deeman. Egaa amma keessa kutee amma barhaadha namaa manguddoo namni battiqollee ta'u maqaa islaamummaatiif illee ta'u maqaa harargee keessattuu nama arrasitu akkaan garre umriitii gadhaladhe arge. Yaadaan wal mormuun waan jiraate. Garuu hangaasaadhaa tuni illi dhalaal maal seeta aangoodha sii kaninaadha. Aboo waan san hin barbaaddu waan siin jenne san hin barbaade duuba itti fufi gaayyaan hin beekte. Saniif achi fuudhee kijiba cubbuu soba kana achi fuudheeti mucaa namaadha haadha namaa akkoo namaa kan hunda maqaa balleessu jira. Si galee kunuunti ammoo isa dhiisi isa hangaasa fadhiitoo kana dhiisi naftanyaanuu dadhabde takka jee abbummaaf wayyaanee ni dadhabde Jawaar. Si galee ifumaa booda daaraa ta'ee hafuu ta'a. Hangaasa achumatti hafillu. Ta'ummata Oromootti deemina. Uummata Oromoodhaa uummata Harargeedhaa yoo keessa jiraatan adaggaani. Harargee wanni irraa tolu badhaadhina biltiginnaa odan ta'een Harargee wanni irraa tolu abaa wabo Oromiyaa tokkummaa yoo jaambichaa irraa bareeda. Agarree jirraa barra. Si galee uummanni Harargee abbootiin Harargeedhaa ilaa ammaa kadhageenyeessu. Ilaamaa odanne yoo Harargee jaanuu gosummaa nuti Harargeedhaan hin deemnu siin jaan Oromummaa malee akkasimi. Akkasi. Egaa Oromummaaf qabsaa'an Oromummaa inni du'an kutaa takkallee tuqan si galee kutaa hunda wal qixan laalan. Akkasi. Si galee kan lammataa immoo dhaabna waan Abiyyitti deemina. Abiyyi ammoo Abiyyi guututti nafte Oromoo caaf uumame. Waan ijaan garuu waan odeeffanne waan biyya keessaa nutti himan. Abiyyi guututti Oromoo cabsuudhaaf. Oromoo cabsee akkasiisoo fi maal jettaansa maal jedhu turteeti. Sisoo nafxanyaa. Irboofisisoo jedhaniini seera nafxanyaan dur ashiitaa uummata Oromoodhaa boqqolloo tanaaf akka fedhan itti tattahan. Harar sangaa jedhaniiti haga ammaa ilkee keessa sangaa biyya Harargeedhaa ta'an akka fedhanitti qalatanii foon kana cicciratanii nyaatan. Uummanni Oromoo lafa isaa irratti qotee isaan laal qoteet harka sadi isaan gabbara deemaa fi dhadhaa sirna irboofsisoo kacallaa safaruu jedhan laal dhagaye. Sirna irboofsisoo kacallaa safaruu ka deemaa fi dhadhaa sangoota gabbaruu jedhan kan dallawa jaaruu mana gooftotaa haru ardiif samiin jiiddu sin deebi'u garuu ujenneen lafaa kana galatoomii nama bilbilaa jira namaafin hiree kennaa araarsoo kiyya galatoomii abshir jabaadhu walumaan jirra. Lucky as Denver jira. Hello dhagama mee bilbila. Hello bilbila mee dhagama warri bilbiluu barbaadanii biizii sinirratti tahe. Freeze na jala godhaa komtarri kun. Sagaleen kiyya dhagama. Nama hedduutu jira. Nama baay'een argaa galatoomaa warri sheer gootanii waan kana. Messenjera amma bilbila.
Samu bilbili deebisi. Aya hawaasa keenya maalii kuni koma hojiin yeroo dabree gadhiisa xiqquma nan deebi'a jedhee baanama yaadina mirgaa'uu dadhabee gonkumaa isin gaafa dhiifamaa hawwinaa jedha ikhwaanii jala khalqi muhammad nu bargite rahmataanii يا دوني ابن قارونا بنتاني وما خجين كمو يرو تسكر في التاجما جيرين بي الأربا مارقما ممارقما والفهل الساتا قلبا ديرما اللي بيسا ذري Alo salina kam naga. دبين برعلنا جبت نجا Fayyaadha maali yaanni kee obboleessoo? يعني كي يعني تنكاتيغا Maal jetta maal qabda? تنكان أبو جارسكين ربسة Hayyee. أكنت مراتات إنغا غويا سناركي واي تنكا بورا ديبتين دبتين أكنما تراشا غاربيجا تكوت دربي إسر دب إيسي Hayyee. Maal? Yeah. Eh, Don't talk even about him, man. That person, he's trash. yaa dhugaa Garbage. jette. Wasak. Dhugaa jette. Yeah. Dhugaa jette. Offer Radis. Akkuma Yeah. uummanni Oromoo beeku Top godhuufi. Pikirisa. Top. Kana Oromoon cuftuun beeksimi kana abbaa garaati jedhanii yaamuu qabani kana tanaka minim nagire waan takkalleen kan qabne nama garaa ifiituu garaa ofiituu iyyuu bari guutuu hin dandeenye kana maali waa'ee isaa dubbataa oolta dhiisiif irraa kana. Galatoomi saamuu keenya galata argadhu. Haa nagatti bahe. Okay, nagatti. Mee namoonni birallee waan kana deebisaa ti bilbila. الدنيا نراك سماكم أرقى جلدني لا لا خلق محمد نبقى رحمتاني دبين برلنا مرت جايبما Bilbila warri kunis bilbila. الدنيا قنوا يوتك جارو كينام نديكو كما موتين تجيرم لتوك ربما فعسى أن تقرأوا جدي قرآن ما قلت رب العالى مرتنو قارما Araarsoo bilbili deebisi. يا أيها الله ربي موتين خلقنا ما ثم بكت فاني جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني السلام عليكم يا جماعة إخواني ورحمة الله بركة الرحمن بارك ربي زينك يا راني ولدين إلي أبل مالاني وعم برادي فانكب بايدراني والنذر سوق أبوني تلالاني فلكي تجيرين بالكمتاناني بلا ربي بوجه كم كتمناني نجان باسي رحماني أرجو ما كيتيني جعل خلق محمد نفرقك رحمتاني Halo. السلام عليكم Waalaikum assalam nagaa akkam eeboo? فيا الحمد لله Fandisheedha asa? انتوا مريسة يمنا التريسي ما قال تريسي ليه عصينا Haasawiga. duraan dursa warreen asirra dhaggeeffataa jirtan galatooma warreen musliima taatan gartee halkan laylatul qadriidha isiniin ga'uu keessayin halkan laylatul qadrii waan inni qabu gartee nu hundaafu rabbi haa fannu Amiin. du'aayii godhanna wanni nuti du'aayii godhannu waan oromoon taane rabbi gara haa galchu Amiin. tokkoffaan kana
Laylatul Qadri kana gartee manguddoon teenya harala biyya Arabaa kana ta'e biyya keessaa ta'e biyya alaa kana ta'e halkan kana hunda kan dhaabbattan kan du'aayii gootan rabbi nurraa haa qeebalu waa'ee Oromoodhaa nama Oromoo dura dhaabbatu abbaa haqaatiif hayni haa galu jaa du'aayii nu godha bakka hundaa'u maaliif jennaan rabbiin haqa mul'isaa jira hayni kun inni dhukatu gartee dhukatus guyyaa tokko ol ba'a waan kana ta'eef gurbaan keenya ka amma na dura dubbate suni waan tanakaa kana achuma dhiifne tanakaa kana akkamitti gartee rabbiin fuudhee dachii jala isaa gara haa galchu inni tuma du'aayii goona maaliif duraan dursee waa'ee Jawaar kuni ilmaan Oromoo miliyoona 100 oliif nama galata qabu gurbaan kun ija Oromoo keessa jira onnee Oromoo keessa jira Jawaar tuquun Jawaar irratti kana godhuun hayni Jawaaruu isa garagalcha isa baasaa jira gubbaa isaati malee keessi isaa gurbaan kun keessi isaa gartee gobeensa horofa jechaadha gartee waa takkallee wanni inni faayidaa qabu tokkollee hin jiru amma dhiyootan information haarawaa tokko ture almost torbaan sadii dura information ni jiru taayee qallicha taayee jedhaniin kun fi ijoollee asii deemte tanaaf gartee namni isaan eegu mana isaan keessa galan keessa kan isaan eegaa ture ijoollee federaalaa jedhanii gartee ijoollee amanamtuu naannoo maqaa dha'uun hin barbaachisu naannoo addarraa fuudhanii isaan bira kaayan san keessaa gartee ijoolleen halkanii fi guyyaa jara kana eebbii taratti kana ijoolleen achi keessaa akka namni tokkolleen ittiin dhufne bakka kana akka namuu gartee hin himne telefoonaas irraa fuudhanii waan takkalee information takkaleen kannina kan jooni san keessaa ijoollee Oromoo jira gartee sabboontu kan maqaa gartee biraatiin achi keessa turan kana gartee tokko gizee hunda ni arkaa ni dhagaa kana gaafii gaafate yoom dachaatanii jee gaafate asuma teessanii jeen yeroo hunda asuma jirra asuma teessan moo ni dachaatanii jeen ni deebitan bakka irraa dhuftanitti jechuun isaa warri kun warra biyya alaati baasaboora biyya alaa qabanii viizaan kadhameetiif ni gubata so itti daachuullee akka fedhanii danda'an yoom deebitanii jee haga inni gaafateefi taayyeetti himatanii taayyeen dhufee ijoollee tana hunda achirraa kaasee erga kaasee booda naannoo Amaararraa fidaniif nama ijoollee poolisa gartee isaa dheegdu nam 5 fidaniif naannoo Amaararraa maaliif ummanni naannoo Amaaraa kuni afaan Oromoo waan isaan dubbatanii hin beekan waan jarri hin beeknee fi amma dhiyoo tana jara achi kaayaniif so jara amma achi kaayaniif egaa ijoolleef amma warri isaan ni eega jedhan achi kaayaniif amma Amboo already gad darbamee jira kunis gad darbamanii jiranii amma ijoolleen naannoo Amaaraa tuni wanni nuti asii eeynu kuni maaliif jennaan aangoo jarri kun qabu hin beekan baala sultaanan taane hoggaanaan warra biyya alaati afaan Ingilizii walitti dubbatanii afaan Amaaraa ni dubbatanii afaan Oromoo ni dubbatanii gaafii keessa ijoolleen nuti jara kana eeynu maali kan jiru isaan keessa seene so kanarraa ijoollee tanallee torbaan dabre kana irraa kaasanii dabuub irraa fidaniif amma nama dabuub irraa fidaniif amma maaliif itti gaafatamaan naannoo poolisii qabalee isaan keessa jiran sani ijoollee gartee nama keenya gartee nama cimaa nama gartee Oromoon fuula duraaf illee amantu nama taayee walitti qabee itti geesse galgalatti geessaa ganama nama gallakkisu maaliif nama seeraas beeku nama aangoos qabu nama gartee fudhatama qabu naannoo bakka teen isaan jiran kuni so information kana qabnaa jechaa nuti nama naannoo kana jiru warreen tokko kadalagan ni jiran kanarraa himani amma gadillee ficcaaniifillee akka amma dhiyoo tana waa'ee koronaa vaayirasii kanaafi wattaaddara nuu kannaa waraana nuu kannaa nutillee asitti ukkaamamne ummata keenya deemnee xiqqoonni goonaa jedhaniiti Mahammad Shueebii gurbaa tokkos asii maqaalee isaaniillee dhadha'uun barbaadu daddeemanii turan xiqqoo
kan deemani makiinaan ni deemti malee makiinaa kana keessa eenyu jira namni hin beeku. Namatti gadi hin baane. Bakka qeeroon hin jirre magaalaa gartee namni dhufee baadiyyaa dhufee waa midhaan bitatuu fi walirraa gurguru bakka soogidda gurguran warri magaalaa dhufe kun as dhufutti uummata keessa sun ta'in baadiyyaa keessa deemanii korannaadhaaf irraa achi fageessaa kana yaanii xiqqoo ibsanii footootti hawwuu fi viidiyoo takka achirra kaayan. Kana jechuun namni dhugaan sabboonaa ta'ee wanni inni sodaatu hin jirre wanni dhugaa yoo dalagu taate Adaamaa keessa gabbeetu waa hojjeta, Finfinnee keessa gabbee waa hojjeta, Dirree Dhawaa keessa hojjeta, magaalaa gurguddoo keessa dhaabbatee jiru magaalaan tun tanaa jeeti gadi bee uummata isaa hawaasa waliin qabaa jecha. Waan kana ta'eef ijoolleen namoonni tokko gartee wanni irra dalagamaa jiru jira. Kanaa miti viidiyoon kabiralleen hedduun ni jira. Haa ta'u immoo ittiin yeroo itti afadhaa jenneeniiti malee viidiyoon kabiralleen ni jira. Wayita isaan yaa'ii waliin godhan. Wayita gartee isaan achi keessatti warra akkan viidiyoon tokkollee amma qabee ni jira. Ammoo qabamee jira gallakkifama. Kanarratti wal dubbataa jirra gallakkisaa yoo jirraani. Viidiyoo mana farshoo sanii viidiyoo mana farshoo. Kanaamit kamaalaqarra wal didan. Amma fakkeenyaaf wal didan. Okay. Tokko maallaqarra wal didanii kamaamma Shu'eebii immoo meeshaa isaa hoggaa biyya galtu meeshaa isaa irraa qaban gumuruukiin irraa qabe jecha. Naa gallakkisaa kajoon hin gallakkifnu kajoon gartee qaraxamuu qabaa hin qaraxamuu qabu isintu nu yaame an artiistiidha rakkoo hedduudha qabanii jecha. Meeshaan gumuruuki jirti heeraa fi seera dhiyaachuu qaba. Waa hedduudhaa jira gaarii hedduu addasiin baasu. I think wanni kun yeroo takka xiqqasho qilleensarra beeti wanni sanni ukkaamsanii meeshaan nama saniitillee akkasitti achitti qabamtee ukkaamamtee ta'aa jirti. Itti gaafatamaa guddallee fidanii nama biraallee ni fidanii ammoo meeshaan kun meeshaa hedduudha. So meeshaan kunillee tartiibaan booda ni kanninaaf kaja'u ni jira. Maybe yoo kannaniifis namni yoo isaan dubbatan namni isaan dhaga'u hin jiru. So waan kana taate kun kanaani qaallicha kaanii jechaadha. Kan lamadaa amma yeroo ammaa kanatti beekta Itoophiyaa san keessatti namni afaan Oromoodhaa dubbatu waa lama takka waa sadi arrabsuu qabda. Takka Jeneraal Kamaal Galchuudhaa miseensota isaatii fi hordoftoota isaa dhaaba Daawit Ibsaa kan Shanee Gumiidhaa kan arrabsuu ispeeshaalii godhanii ammaasinis Juhaarii fi deeggartoota Juhaarii irratti bobba'u biyya Arabaa kana keessatti amma fakkeenyaaf godhanii jiran Saawuditti ni qaban bakka takkatti ni qaban ammoo itti milkaawaa hin jiran itti kasaaraa jiran maallaqa hedduu baasanii galii isaan harkatan hin jiru bu'aan isaan harkatan namni isaan caqasaa hin jiru namni isaan dhagaa hin jiru maaliif namuu laaleetuma maal haasawaa jedhaniituma irraa deeman malee namni waan kana jala deemu hin jiru jechaadha. Amma fakkeenyaaf yoo gartee fakkeenyaaf hangaa sanniin dubbadhe jee is ummatuma tokkootu bira dhaqaa jecha ummatuma akka tokko bitamee walitti dhufe kanaatu maqaa hedduudhaan waan kana ol guddisuu fi barbaada malee is nothing ummanni Harargee ta'e Arsii ta'e Wallagga ta'e Jimma ta'e ummanni Jimmaa ummata Oromoo qulqulluudha sabboontoota sheexaana hedduudha isaan keessa jira kana keessaaga maqaa ummata kanaatiin kana tuquun hin ta'u sabboontoota nuyi akka Oromootti Oromoon bakka argachuudha qabdiidha. Ummanni Oromoo hayni isaa dhukatuudha hin qabu. Haga feete nama bittee yoo fiddellee itti kasaarta malee dharaan sobaan yoo nama bitaa oolte itti kasaarta malee ittiin milkooytu ittiin gammaddu. Hangaasan guyyaa tokko hirriiba nagaa rafee hin beeku. Maamma Shu'eebii ta'e warri asirraa galatee Amboorgatee guyyaa tokkollee hirriiba nagaa gachiisanii rafanii hin beekan. Qawwee ofirraa eeganii yoo gabbaan nujjeessanii amma duunaa nama addan beekan kadeemu kamtu kamii addan beekan sodaatanii if dhoysanii asitti kanarragaa du'aa wayya warreen isaa wajjin dhalate dhaamsoori obboleettii isaa ammaa gamta akka xiqqeesse hangaasan nama keessa gadi hin baatu obboleettiin isaa biyyatti Austraaliyaa Melbourne okay Melbourne waliin dhalatte yes namatti gadi baatu bakka takka hin deemtu ijoollee iskuulaa ogeeffachuu ni qaanfatti namni hundi qubatti qaba qaanyoytee mana keessa teessi. Anilleen osoon gaafa san biyyatti hafe akkanattiin qaanyawee abbaa kiyyas qaanyeessee obboleeyyan kiyyas qaanyeessee
nama hundinuu silaana jibbitan jechuudha osoo biyya gaafa sanaa beekan jedhan silaa kam nagootan osoo gaafa namni yoo ati hafte namni haqa nutti as deebuu hin ta'u kana kan namni falmataa jiru waan kalee isaa san akka nutti as hin deebine kan namni kumaatamaan irra wareegame kan namni kumaatamaan irra dhabe kan namni kumaatamaan irra du'e wanti kalee san ifirraa darbuuf nuti wayyaaneedhaa miti. Gabrummaa amata hedduu san ifirraa lafa kaa'u. Gabrummaan sun immoo amma hafuuratti afuufanii as fidaa jiran. Buluuma isaan afuufanii takka afuufaa isaan afuufanii deeman kana namni hundinuu mismaara qabatee afuufaa kana gartee wanni afuufamaa jiru kana hurutanii waan akkatti afuufa kana dhoosnee qushaasha darbuun nama hunda Oromoon hundi kan godhuu qabu kana beeku. Arra Arsii miti, Oromoo Harargee miti, Jimmaa miti, Wallaggaa miti, haqa kan namni lolu. Ummata Jimmaa namni isaan jibbu tokkollee hin jiru. Qulqulluun ummata Jimmaa arraan tana gabbee abiyyi akkanaati ka jiru agarreen. Ummatuma akka Naayijeeriyaa tokko, anna Oromoo ta'uu isaaniitu ni shakka. Ammoo afaan Oromoo ni dubbatanii waan godhaa jiran wanni dhaanatti hin fakkaatu. Waanuma isaan oofanuu natti hoggaan laalee kara biraan na oofaa. Ammoo nama tokko haala isaatiif bifa isaa laalteetis jaaj godhuun ni ulfaata. Ammoo haasoyni isaaniitiif wanni isaan dalagan ni beeksisa akka maallaqaan bitamanii jaamee taa'u. Maaliif hin beekan? Seenaan beekan. Namni seenaa beeku naman arrabsu. Namni gartee qabsoo beeku naman arrabsu. Namni ani eenyu jee biituun eenyuti isaanoo eenyu anoo eenyu namni jiru naman arrabsu jechuumaaf hin jee laalkan. Namni kabajaa qabu naman tuqu. Namni gartee ilmaan Oromoodhaa dira kana kan ammallee tumamaa jiru. Dhiini akka gannaqamaa jiru haa dhaabbatu. Dhiisaa jedhee namni asirraatis lolta. Anis lola. Kunis lola. Kunis achii dubbata malee as keessaa namni bu'aa harkatu tokkollee hin jiru. Biyya alaa jira namu. Warri gartee Ameerikaa fi Kanadaa, Awustiraaliyaa, maarree jiran kun Yurooppii jiran akka gaariitti dalagatanii nama galee if dandee hundinuu jiraatu. Ka jiruu biyya tanaa dadhabeetu biyya galee jiruu danda'a. Kan jiruu biyya alaa kanaa ol qabatee deemuu hin dandeenyeetu biyya galee jiruu gadiisan qabeeniin deema jedhuu danda'an no. Ni bitamtaa haga bitamtu ni bitamtaa reefu gurbaan tokko dubbatee ture. Gurbaan tokko reefuun tana dimbar irraa itti sun dubbatee ture. Maayyii wanni godhamuu deemu hangaa saatee abbaan fedhetee akka poolisticha gartee naannoo wanni irratti ajjeefame abaluu ajjeese jedhanii nama fuudhan sanitti akka nama gartee manguddoo gujiidhaa ajjeesanii uummata shanii ajjeese jedhanii waan biraa godhan akka gartee ijoollee tamaariitu ukkaamsee Wallaggatti ukkaamamanii jedhanii kan ukkaamamiin diraamaa uumaa hin jirre wanti akkasii sun jara kanarratti hojjetamee sababa jara kanaatiin waan biraa balleessuudhaaf yaaliin godhan maaliif isaaniif inshuraansii isaaniiti. Amma hangaas achi kaanii fi shoot godhanii uummata akkanaatu waan kana ajjeesee jedhanii uummata kaasuudhaaf ni deeman inshuraansii isaaniiti hangaasan amma nin deebi'ee hojii toleen jedhanii. Ani annaagee politikaa kana keessaa nin baay'ee hojii abbaa mee isaa dhiiraa achi keessaa bahu. Mee isaa dhiiraa nin deebi'a kara Kanaadaa jiru. Ittiin dhiisan. Already gabtaan atoo xaamii dubbiin. Maa seenteedha. Amma obboleettiin hangaasaa ta Awustiraaliyaa jirtu nama keessaa gadi hin baatu bakka namni quba itti hin baatu duraan namni isiin akka gaariin nama keessa deemtii qabsoo Oromoo ni deeggartii gargaarsaas ni gootii bakka Oromoodhaan ni dhaabbatti ijoollee qabdii is so very nice person nama kabajaa qabdu nama amantiillee jabduudhaati nama gaarii turte ammoo inni galee waan kana bocoluu eegallan gandi isaaniitu nutti hin dhufin jedhanii ni bara bisidiimoollee ni barin bakka irraa dhalate san hin maaliif mee inni haadha namarraa dubbata haadha Jawaar faarraa dubbachuu deema haati Jawaar haadha teenya haati Jawaar haati isiidhaan ni jirti haati isii miidiyaa irratti anta abaluu ana sittiin dhaladhee itti ibsite miidiyaa irra gabbaatee akkoon Jawaar jechaadha mee hangaasaan adeerri isaa asaa bahu mee habooleen isaa asaa mee deemee ganda isaanii dhaqee aduutti as garsiisu. Ati kabiraa jettame afaan Oromoo dubbata mee ganduma isaanii dhaqee huno haaliin tiyya tana tirri tiyya kana gosti tiyya tana hayyuu
ati deemte biyya ayyoo ta'e ammattee kaate obboleessa kee fi qabdee deemte fira kee firii taateef magaalaa keessa deemtee nyaattee dhuydee hawaasa hojii taphattee kophaa kee gaariin deemtee deebita you are free kushaashni sirra maxxanee hin jiru jecha waa takka illee hin qabdu fuulli dura kee xaliila duubni kee xaliila bitaan mirgi kee xaliila saafi mee isaan dhiiraa akkasitti deemuu danda'an na bara hin deemu kun deemuu danda'an no amboorgee ganda isaanii mee haadhagu hangaa isaanii dhagaa ammaas keessa jira mee hangaa isaa deemii bakka itti dhalatte keessa ganda itti dhalatte san mee nu garsiisi Hindaku. mee viidiyoo ati qabattee mana keessa ta'isu san Hangaasaa fi amboo urgee walaa taa'ee danda'a hundi na dhaqaqasu. Gaafaan hangaasaan onlaayinii irra isa fidee akkasitti himbeya hiriirsee doktorummaa kennuuf. as keessa jirani itti Dhagayi. as keessa jirani Takkaan na dhageeffataa turan taa'ee danda'a. Maalii naannoo Oromiyaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa marti isii gaafaan an doktor hangaasaa je'ee jalaa ol ka'ee doktora isaan je'u san akkasin na caqasaa turan. So gaafa doktorummaa jaabeessanis gurbaarree fundana haasa'ee ture yoo haasa'u isaa dhageesse dubbummaan oromootu yoo kan qajeeltu taati jenneeti waan takka gartee godhe goone malee nuti oromoorraa rakkoo qabaannetii miti you to the same thing humaa rakkoodhaa miti kan amma hangaasatti yoo ka deebinu taate laali amma caffeeraamis biyya dhaqe gandi isaa dhaqe hayyuu isaatii wajjin aalii isaatii wajjin hiriyoota isaatii wajjin deebi'ee dhufe amma gurbaan tokko isan deeggarayya sagalee bosonaa reefu as ture maqaa tokkoon as keessa jira ammallee sagalee bosonaa biyya dhaqee dhufe abbaa isaa obboleeyyan isaa nu garsiisee biyyatti dhalate garsiisee sheekota keessa tiimee ummata wajjin taa'ee footoo maxxansaa ture aboo sagalee bosonaa as keessa jirta gurbaa ati silaaniin deeggareertu kana maaliif ganda keessan dhaqi akkanan godhi maan jiiniin achuma dhukatee hagayoomiin namni dhukatee hidhamee mana hidhaa keessa taa'ee lallabisiin jaan akka saretti nyaata fidanii ulaa dura sii kaa'anii si dhooyisanii if dhooyisitee if ukkaamsitee si ukkaamsanii fuudhanii achis geessanii si nyaachisanii si obaasan hangaa isaan ifiifuu rakkoo keessa jiran dhugan siima. Rakkoo hin beeyne keessa seene waan xiqqoo see waan guddaa keessa seene lubbuun isaatu gaaga'amarra jirti. Gabbahee ficcaaniif kophaa isaa gaddeemee bahuu hin danda'u. Mee isaa dhiira akka namatti gabbahee mee bakkuma takka dhaqee shooppii kophaa isaa deemee haa dhufu hin danda'u. Kana if godhe isaa if godhe. Bar joolleen qeeroon finfinneedhaa boolee Mikaa'el jirtu mee bakkuma ati jirtu nutti himii ja'anii itti bilbilaan fincaan firra fincaanii jaan kofo irratti beeyta. Bakkuma ati jirtu nutti hin danda'u. Fincaan firra fincaanii jaan kofootti jiidhe jaan hangasa. Taqeeroo san bira kute. Taqeeroo bira kute. Qeeroo achitti illee hojiin hojjetamtu hedduu jira. Qeeroo isaa qeeroo nuun galtu tuni. Mee isaa dhiiraa gabbahee bakkanan siinjee kana mee mataa isaatiin haa deemu. Feesbuuk irra taa'ee iyyuudhaa miti. Gandatti dhalate dhaqee hunoo ana asittiin dhaladhe aaliin tiyya tana gandii tiyya kana mee wattaaddarri isa ukkaamsee deemu sunillee meetu wattaaddaraadhiif marsee bakka sanaa dhaqu isaa dhiira. Bakka itti dhalate san waraana qabatee ijoollee amma isa eedu ta dabuub tana ta dabuub irraa fidanii amma dhiyoo tana kaa'aniif mee isaanuma fudhatee haa deemu. Ijoollee amaaraa sodaatee ofirraa kaasisiise ijoollee oromoo duraan kaase amma ijoollee gartee afaan amaaraattis hin beekne waan takka hin beekne san fidanii kaayaniifi. Okay? Ni laalta viidiyoo irratti ilaala ijoolleen sun eessa akka ta'an mee isaa dhiiraa bakka itti dhalate sanaa dhaqee aalii isaatiin fira isaa keessa taa'ee hunoo bakka itti dhaladhe kana gandi keenya kana hunoo gandi kiyya kanaa jeemee haa mul'isu hin danda'u. Waan kana taateef inni qushaasha tanakaa maqaa bareedaa baay'ee fi tanakaan illee wahii qaba inni tanakaa sanuu hin ga'u maqaa biraa yoo laalameef gaarii tanakaan itti fayyadamna. Ashawwaatti naqatta meeshaa caccabte hunda keessa guurratta waasii qabeetta boqqollollee gartee ooyiruu keessaa laqaayitee hageesiin goggoidochi keessa ni kaayyetta. Tanakaa sanuu hin ga'u kuni gingilchaa gartee uummanni ashawwaan gingilchan san. Inni gingilchaa sanuun ga'u waan kana ta'eef gingilchaa jiruudhaatu irra wayyaa na fakkaate. Tanakaan inni wayyaadhaa'u waa hedduu qaba. Gingilcha akkasiin isin jaa galatoomaa warri dhaggeeffatanii isin hundinuu galatooma ammoo asirratti maayyitiin dhaama. Maayyirratti waan jettu
Tamaayyirratti warri hin dhaamu. Warreen gartee biyya Arabaa jirtan ta'ee biyya alaa jirtan ta'ee sheekotiin ta'ee namni gartee haqa kana gartanii hayni kun abbaaf dhaquu qabeettan du'aayi telefoonni keessan intarneetni keessan waan lubbuun isin feete waan qalbiin isin feete gadi baha miidiyaa irratti hin sodaatina loqoda kana gosa kana miti haqa san irratti gadi bahaati rabbitti nuu hanna. Namni tokkorra tokkooyya hin sodaatina isin bira irra. Manguddoon dubartiin hundinuu kaa namni hundinuu kaa du'aayinis gaariidha. Du'aayin abbaa gartee yoo namni dhugaan kadhate bakka san ni dheeyiti. Agarree jirra kana duraas du'aayin godhamte muktaar irratti agarree jirra. Nama hedduu irratti agarree jirra. Mallas irratti agarree jirra. Waan kana ta'eef du'aayii teessan ittiin ufufa hin sodaatina if duuban deebiina. Namaatun du'aayi nuti goone namaan nu komate nama hin jiina isin duuba jirra nuti miileenan isin duuba jirra nama tokkoo fi lamaa sadii karkarroo yaatu tanan dhageena walumaan du'aayi teessan isaanillee waliin dhawa du'aayi ajaa'ibaa ta ummata oromootiif rahmata gootu ta lafa oromiyaa saniif rahmata qabdu ka ilmaan oromoo mana hidhaa keessa ittiin bahan halkan leelatuu qadrii kana rakkataa katti bira dhaabbannu furmaata gartee ربي برا نوكالدان إسنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلتهم يتلين إسنودينو قلتوما لما هي النجات قلتهم فندي شيخية نجات أوكي أما بيري نجرتي بيري سي أرجات نجرا أونلاين الرتي بيري انتلا طولما برهاني تينيا سيفان اللي سي أرجان جرا galatoomii siifan fanneen jiranii mee bilbila messengeraan bilbila yaada keessan isinirraa hin fudhadha obboleessa keenya fandishee hedduun galatoomfadha fandishee kana wajjin wali jabaadhaanaa fi inni hogguu feene politika irratti wal waqaraatuma wanni jenna amma as Ameerikaa keessaa halkanii yeroon tuni namni kun hiraaba takka suhura takka obboroo nyaatee jira kun illee sa'aantu wal duraa fi wal booda jirti akkuma sanitti namni kun ka amma nyaatellee ni jira akkasumatti nyaatuuf taa'ullee walumaa fi wal duraa fi wal boodatti itti dhufaa jirra Birhaaneen teenya takka maal jettiin talti tuulamaa Hello. Hello. Birhaanee akkamii beerii intala tuulamaa akkam fayyaadha? Wayi haal. Maal jettee? Sinti nama jechaa sinjichaa jira. Na dhagaa jirta? Amma hin dhaga'ama. Mee yaadni kee maali? Kaleessa yaada maal kennachuu kaatee telefoon wanni isirratti sii galuuf dide Birhaaneen teenya tun takkaan immoo beerii entertainment jechuudhaan peejiin isii ka beekamu peejii keetirra sheer nuuf gootee jirta? Mee yaadni ati kennattu waa'ee tanakaa kanarratti maali? Tanakaa takkaan immoo hangaasaan lafuma tuulamaa lafa Oromoodhaa lafa Oromiyaadhaa Finfinnee keessa taa'ee Profeesar Mararaa Guddinaa jaarsa umrii guutuu isaa ummata Oromootiif qabsaa'aa ture umrii isaa guutuu umrii isaa fixe akkanatti inni geedha inni kana dhiira wajjin rafee ilmoo dhale maali jee jaarsa kana xiqqeesse kanarratti ati ijoolleen maan tuulamaatu maaliif cal'isteetiniin waan kana usteette yeroo inni jaarsa kana akkanatti xiqqeessu dheengaddaati online irratti sii lolumaan argee mee maal jettaa kanarratti beeri kanarratti haasa'a
marra iyyan malee rakkatiinis beektee jiruudha akkati jiraatu qabatu. Innis of jiraachisu mana firaa wadaraasaa guuttatee buluudhaaf sagaleen kee beerii sagaleen kee ciccitaa jira amma hoo amma gaarii iddoonni ciccitaa mee itti deebi'i. ani kan jedhu haasa'ee maal inni haa maraadha. Jawaar illee akkasii galee inni rakkatee jireenya isaatiif himaa. Inni tokko jechuudhaaf hojjechuun dirqama. Ani oolee hojjechuun dirqama. Nyaatee dhuguu na barbaachisa waan ta'eef. So waan hangaasanis akkasuma si galaan beekumsa isaa kamii eeggatee qarshuu danda'a. Kanaafuu wataa jedha daa gudi jedhe. Si galee. Mee telefoona kee spiikara irraa kaasi beerii telefoona kee spiikara irraa kaasi spiikara irraa baasi gurratti qabadhu mee akkanatti gurratti akkanatti ilaali. Hayyee beerii teenyaa sagaleen kee ciccitee jira mee irra deebisii bilbilii yeroo tokko warri birallee bilbila warri sheer gootanillee galatoomaa nama 300 olitti sheer godhee nama 313 olitti sheer godhee galatoomaa namoota baay'eetu jira mari'annee jirra yoo yaadan qabaanne anillee asuma irratti hin xumura yoo yaada qabaattan yoo yaada qabaattan ni mari'annaa yoo yaadan qabaanne anillee asuma irratti hin xumuree baha galata guddaa argadhaan isiniin ja'a beeriin odoo deebistee yeroo tokko bilbiltee natti tola ture namni biraa namni yaada kennatta yoo jiraattan mee yeroo tokko yaada kennadha. Yaada warri qabdan jirtanii? Come. أول حسن. Okay, let me check it. Oh, أسرت أنا. Hello Nadir. Hello Ararso. Ya ida ke mai kaya. Kami conda kamu. Ya akan je dhimma fartii tokko irraa soine dhimni fartii maali ni beekta amma hangaasaati miti beekte hangaasaa taayyeetu erge. Hangaasaa taayyee erge taayyee eenyutu erge Daani'el Kibratiif Abiyyee erge si galee. So hangaasaati miti waan guddaa gubbarraa dha'uu qabna dura si galee uummanni Oromoo. Hangaasaan waan fidu hangaasaan iyyeetuma umaa takka arrabseetuma tufamee darbama. Booda isuma galaafatanii sun dhumatti achirratti zaindii goona san teessaa. Muuduma yooti qabattu taate malee. Amma dhimmi guddaan maali beektaa? Dhimmi guddaan dhimmi Oromoo cabsuudhaaf karoorfame. Uummanni Oromoodhaa dammaquu qaba. Yaa uummata Oromoo kana dhageessa yoo jiraatan dammaqaa. Ani wallahi billahi nama achi keessaa nama ODP amma PP ta'e ODP matee ka jiru jira ka information naa himu si galee hayyoo Oromootti cabsanii galan turanii eegalanii jiran dhibbatti tokkoffaa lafa Oromoo saamsisuu lammaffaa Oromoo hidhuu qeeroo hidhuu ajjeesuu irraa hiikuu kana eegalanii jiran biyya keessa quban qaban uummanni. Asirraa girrisaa fi jabbiileenneti ijoolleen asumarraa waan asirraa agartee wallolti malee biyya keessa odeeffatan
Rakkoo guddoo jira. Lammata uummanni keenya beela keessa jira. Fakkeenyaaf Baalee yoo dhayite Baalee dhageesse gaa akkuma qabdaami beela keessa kan jiru. Yaa gaa himi gaasan. Harargee amma uummata dhiyoon tana Somaaliirraa buqqaan hundi akkasumas sadaqaa kadhatu jira namni miiliyoona takkaafuu wayi. Egaa uummata kanaafillee namni dubbatu hin jiru uummata mootummaan mataa qaqqabsiistee taasisuu jirti. Warri bilchiginnaa kun Amaara gubbarra godhanii nama garaadha akka angaasaatiif akka eenyu taayyee kana tokko tokko keessaa bitanii kanaan cafaqaa uummata dubbatiin ajaa'anii afaan qabanii jiran. Siigalee sadaffaa amma Amaarri keessa hoteeti maqaa Oromoo turgaafa wayyaaniin nuun jeen hunda nuun jiru jiran dirree ba'anii. Afuraffaa miidiyaa OMN tokkicha kanaa cufuudhaaf tattaaffii godhaa jiran. Amma Itoophiyaa keessa miidiyaa eenyu ta'ettu? Ka Amaaraati. So reediyoon kan eenyu ta'ettu? Ka Amaaraati. Ka Amaaraati. Okay, lafti isaan irraa dabarsan lafa eenyuti? Oromiyaati. Lafa Oromoo. So laaligaa way Gondarii Gojjamii dabarsanii? Oromiyaa keessa. Finfinnee hojii walqixxuu ta'aniiti achi waanuma Oromoo harkaa kan warra jibbu. Achuma ta'anii Oromoo arrabsu. Gabrummaan tanaa olii ni jirti. Cabuun tanaa olii ni jirti hin jirtu. Qabaddo. Siigalee lammata amma qabsoo Oromootu qabsoo Amaarri faannoon itti cabee wayyaanee maqalee galche. Qabsoo ta'anii xiyyeeffannaa masaraa nuutu naqee jechuu jiran bar. Qeeroon Oromoon eessan loltee yoo jiranii. Amma haleeleen gadda tana fidan yoo dhageesse. Siigalee tanaafuu Oromoon dammaquu qabdi. Yaa boostaniituma abiyyi mataan isaadhaa sirna Miniliika. Sirna Silaayaa abiyyi sirna Miniliikii fi Haayile Sillaaseen deebisu jenne maaliif sidaadha? Mallas maan dhaabin mangistuu Hayilamaariyaam maan dhaabin? Isaantu walitti tokko. Siidaa mangistuu Hayilamaariyaam hin dhaabin. Siidaa Mallas Zeenaawii hin dhaabini. Abiyyi Ahmad namichi jedhanii Minilik jimma keessaan nu dhufe. Siidaa reef kajara kanaa qarshii miliyoona meeqa itti baasee biyya Jaapaanitti tolchee siidaa Minilik mataa Oromootirratti siidaa Haayile Sillaasee mataa Oromootirra dhaabe. Minilik jimma keessaan nu dhufe jechuudha. Nama taarika abbaa Jifaarillee ummata jimmallee qarama gurraacha dibee jechuudha namichi kun. Galatoon nama baay'eetu na eegaa jira. Akkasitti uummataan bayyanadha yaa Oromoo dammaqa odeeffadha. Ustaniituma nama tokko aangoof uffanni hin jeedha adaraa yaaboo siniif himna. Galatoomi. Okay nagaatti galatoomi tanumaan baafachuuf si bilbilee aduus. Galatoomi abbaa kiyya. Galatooma bilbila namoonni birallee yeroo gabaabaa isiniif hin kennaa anillee deemuuf hin deema. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن تعالى خلق محمد نبرك رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن تعالى خلق محمد نبرك رحمتان كوني كرادوماتي دعائي مظلومات وشكسيسو بلان كنامبون انا مدتسيسو ظلمينا معرفتيسو هلو اول حسن كم نجا نجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نزير كم نجا فيادا وعليكم السلام كم نجا فيادا بابا كيا جر بليس كيا قالي جالتا ما في خبجما بغجراته Dugatti obboleessa kiyya ka hedduu jaalladhu baga jiraattee yeroo dheeraa wanta si barbaadan ture gaafa hoyyallee deemtee wal qunnamuu hin dandeenye. I think Facebook kiyya maqaan waan jijjiiradheef maka Facebook hayyuu Oromoo jedha ka duraati. Akkasii asumaanii waa walii arganiifillee fi rabbi obboleessi keetillee siyaasa barsiisuu isaallee rabbiin agartee warra jannataa haa godhu. Amiin galatoomi awwal. Yaa siifi faamilii keetillee rabbiin agartee sabrii fi ajirii isiniif haa kennu. Amiin. Amma gabaabumatti karaa yaada qabutti dabraa namoonni hedduu waan seeqatuu fi karaa achasitti ammoo Ameerikaa amma hidhaa ballee waan taateef yaada gaggabaabaa waan qabu.
takka lama jedhee qabxii sadeen afaan takka kaasuun barbaada carraa argadde kana fayyadameetii ulfaadhu naaf feeruu keetiifi. Galatoome atillee waan dhufteenaaf bilbilteef waan yaada kee dabarfatteef galatoome itti fufi. Dhugatti wanni hedduu nama gaddisiisu Hangaasaa Ibrahim gaafa inni doktorummaa kennituuf nu hundi si waliin dhaabbannee keessattuu ilmaan Arsii Sikkoo Mandoo dhaabbanneeti Hangaasaadhaaf akka doktorummaan kennamu gadi baanee hundi kennaa deeggarree jechuudha. Ijoolleen Harargeedha obboleeyyan isaa adoo isaan didanii nuti ammoo tunoo gaanaa kana kabajaatti godhuu qabnaa namni kun dhugaa qaba jenneetti waggaa dheeraa si waliin agartee yeroo sanitti kennineefii turree jechuudha. Haa ta'u ajoo xiqqollee hin bubbulin jeneraal Kamaal Galchuu gaafa inni biyyatti galee hamma to'atu jeneraal Kamaal Galchuu nama qabsoo Oromoo kanaaf jecha aarsaa guddaa kaffalee aangoo qabuu fi qabeenya qabu hunda jiksee maatii isaa jiksee qabsoo Oromoo kana tinnisuun jecha Asmaraa waraana bilisummaa Oromootiin nama seenee jechuudha. Nama san yeroo gabaabaa keessatti basaasuu isaa dhageenya irra geenne jechuudha. Achiin ture ani biyyaan ture ganaa waan baay'ee waan kootu jeneraal Kamaal Galchuu bira ar'aan tana Adaamatti isa biran deemaa isa birattiin gartee dhaqeetiin isa zihaaraa kootu Hangaasaa Ibraahimii jennaan hayyeeniin dhufaan anjee samboodaan telefoona na jalaa kaasu didee jeneraal Kamaal Galchuu kana basaasuu eegalee jechuudha. Asirraa galee ka gaafa duraa keessattuu jeneraal Kamaal Galchuu jeneraal Waaqoo Guutuu gootota baalee tana ummata Arsii ka dur bara Minilikirraa haga bara wayyaanee kanatti lolaa turan umrii isaanii guutuu isaaniin ummata Arsii kana ja afaaniin buufatu gaafa ijoolleen Harargeedhaa isarratti kaate sanii nuti ijoolleen Sikkoo fi Mandoo wajjin dhaabbannee ijoolleen 2,000 laayivii isaa sheer godhaa isa laalaa turte jechuu gaafa ijoolleen Harargeedhaa isatti ka'aa turte gaafa ijoolleen Harargeedhaa ani sababa isaatti kanallee durallee dubbadheen ture ijoollee Harargeedhaa meeqaan nin wal lolaa ture warra akka Caffeeraammis keessattuu Caffeeraammis ani akka nama tokko dhiifama gaafadheen jira yoo yaada biraatiin illee walii galuu dhabne anaaf inni politika yaada tokko waliin gallu garuu akka gaafa Hangaasaan na jalatti dheessee ijoollee akka Diimaa Labuu hamtuus waliin hin jenne haga ijoollee anfireendu wal godhaa ture warra akka falmataa Ibroo ijoollee hedduudha ijoollee warra akka mucaa obboleessa keenya ka ammaa kana wanna araarsoo carcarfaa jechuudha siigalee ijoollee meeqaanii wal dhabuu ture gaafa ijoolleen Sikkoo Mandoo akkasitti jala hiriirtan jechuudha. Itti fufadhu. Itti fufi. Nuti gaafa sanii nama kana waan biraatti fi nuti gaafa sanii qabsoo Oromoo kana keessatti wal xiqqeessuun akka dhaabbatuuf ijoolleen Sikkoo Mandoo dhibbaraa dhibbatti gurbaa kana deeggarre malee waa qabsaayitii miti jechuudha. Haa ta'u ammoo azuma xiqqoo takka illee hin turin Kanaadaa taa'ee bitamee maqaa Kamaal Galchuu kanaan jechuudha gaafa Kamaal Galchuu aangoon itti kennamu namni kun sakandii gabaabaa keessatti taa'ee danda'aatiif akkasuma Addisuu Araggaa fa'aan wal ta'ee iccitii Kamaal Galchuu irraa fuudhee jalatti kennee gaafa Kamaal Galchuu waa'ee nageenyaa fi itti gaafatamummaa waa'ee nageenyaa san yeroo muudamu waan inni itti haasa'e san Addisuu Araggatti mee Addisuu Araggaa gaafa saniin booda akka Kamaal Galchuu waliin namni takka mootummaa keessa warra jiru goone azoonni aangorra jiru adoonni irraan kaafamin wanti kun hojjetame jechuudha. Kana iccitii kana hunda kuma qabna jechuudha waan namichi bu'aan dalaga. Haa ta'u ammoo har'a gagdeebi'ee qabsoo Oromoo san uummata Oromoo kakaleessa akkasitti agartee addaan qoodi garuu inni addaan qoodi nuti waliin dhaabbanne san har'a wanni halkanii guyyaa haasa'u jibbaa Joora Mahamadii fi Joora Mahamad nama Diqaalaa ilma Qaallichaa ilma Maarii ilma haata akkanaa ilma haata Amaaraa jedheetiin namichi uummatan kun hammana gagdeebi'ee gosatee nafi saba keenya arrabsaa jira jechuudha. Nu arrabsaa jira keessattuu ijoollee Sikkoo Mandoo arrabsaa jira inni dhugaa rabbii Jawaar arrabse jechuun Oromoo guutuu arrabse keessattuu nuti ijoollee Sikkoo Mandoo si maal ja'a waan jedhu tokkotu jira keessatti Haaji Buttaa
si waan jedhu tokkollee jira barri akka inni itti arsii arrabsu keessatti hangaasaan si waan jedhu tokkotu jira indirect akka si maal jedha wanni itti yaa waan wayii tokko jedheeti arsii tan arrabsa jechuudha gadi bahee lai indirectii namni arrabsaa jiru ilmaan sikkoo mandootii fi ilmaan tuulama arrabsaa jira jechuudha hangaasa gadi bahee dirritti bahee jechuudha kan arrabsaa jiru ilmaan sikkoo mandoo akkasuma ilmaan tuulamaa walitti qabee arrabsaa jira jechuudha gadi hin gadda haati joor tuulama ta'uu hubatee argeen booda ilmaan tuulama irratti ilmaan sikkoo mandoo lamaan kan arrabsaa jira jechuudha guutumaan guutatti isa duuba eenyu akka jiru ammoo nu qorannee irra jennee jirra jechuudha isa duuba nami jiru ilmaan sikkoo mandoo irratti nami lola bansiisaa jiru nami karaa adda addaatiin akka isaan agartee saba kanaan waliin taane asiin dura ijoollee wallaggaatiif akka ilmaan sikkoo mandoo waliin taane waan adda addaa godhaa ture. Maqaa ilmaan sikkoo mandoo nama qabsoo keessatti du'e ebeluu arsiidha ebeluu baalee nama ajjeese Daawud Ibsaa jechaa ture. Nama ajjeese ebeluu ajjeese akkasitti na seenee bara ilmaan sikkoo mandootti Daawud Ibsaa ajjeese kaan hudheet kaan maalii godhee kanaan keessattuu ijoollee sikkoo mandootii fi ijoollee wallaggaa akka wal nyaatan goosisaa ture jechuudha. Ani amma yes. لا دقاقت كان ونني ديماجي ونني تيمسين جرني جدًا توفتا كنا نفيلما ولدا أفا ولي نديوسه ilma wallaggaa jechuun dhugatti ijoollee wallaggaa qabsaa'ota hooggansi hedduu rakkinni jira jiraachuun hin danda'amu. Hooggansi rakkinni hin qabne hin jiru jechuudha. Maaliif ilma namaati? Alayhi salaatu wasalaam rasuulli rabbiituu hin doongoraa jechuudha. Ilmi namaa akkamitti hin doongora? Daawud Ibsaan doongora jechuu hin dandeenye. Leencoo lataa addunyaa gogorra jechuu hin dandeenye. Maali nuti leencoo baatii nama kenna miti. Arra fakkeenya muummichi ministeera wajjin ta'ee ilmaan sikkoo mandoo ficceessisaa jiru. ilmaan arsii ficciisan jiru. Leencoo baatii. Yes, leencoo baatii ani sani haancoo baatii keessattuu ilmaan sheedamaan maqaa nyaata. Sikkoo mandoo keessatti sheedamni sila dhagayyaa tokkoon jechuu barbaada. Sheedamni lafa gootaati. By the way, sheedamni lafa ar'aa miti Haayila Sillaasee fa'aa lolan gaafa lola dhombirsan keessa fattillee jechuudha. Silaa sheedamni namichi leencoo baatii jedhaniin haancoo albaatii jennaanii kana nama sheedamallee maqaa nyaate ar'aan tana namichi kun arsiidha. Kunoo akka kanaa kanatu arsii keessaa har'a Minisootaa tana keessaa deemeet gaafa telefoonaa fi intarneetiin dhiharraa kutame hin kutamne jedhee meediyaa guddarratti ol bahee ar'aan tana immoo gorsaa abiyyi taheetiin namichummaan Minisootaa tanarraa deeme kun ilmaan Oromoo ficcisiisaa jira jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa kanallee akka beekan kanumaaniin dubbachuu barbaada galatoomii dhumarratti awwal ani dhumarratti qabxiin biraa kan kaasuu barbaadu tokko carraa waan naa kenneef waa'ee nageessaa Oddoo Duubee dubbachuun barbaada. Nageessaa Oddoo Duubeedha guyyaadhaa mootummaa naannoo Sumaalee fa'aan wal tahee akkasuma Taayyee Danda'a fa'aan wal ta'aniiti karaa saniini ilmaan sikkoo mandoo ijoollee baalee warra galeessaa lafa isaaniirraa buqqaanii madda walaabuu keessatti kaambii keessatti rakkachaa turan gaafa dingaddaa joorachi dhaqee dubbatee jennaan fuudhaniiti bakka isaan irraa buqqaanitti warri bilisiginnaadhaa piippiin achitti raranii hanga wanna ammoo gurbaan ammoo Nageessaa Oddoo Duubee jedhan kun karaa saniin diinummaa waan ilmaan arsii halkanii guyyaa irraa qabuuf jecha ilmaan baalee ficcisiisaa jira jechuudha. Karaa saniin liyyuu hailii Somaaliitti warra sanii gubaltaanii iccitiin kun kaleessa galgala nageenye haala kanaan ajjeechaan hamaan ilmaan keenya irratti guramaa jira jechuudha. Siigalee gubbarra mootummaa warra biyya ammayya kan leenjisan ijoollee diqaalaa Amaaraa kan Oromiyaa keessatti dhalatteen wal ta'anii waan warra isaan leenjisan sanii yeroo ammaan kana gubbarra gara Oromiyaa keessa uummata san tokko isaan irra ol buqqanii waliin dhufne marsaa jiran jechuudha. Jalaammoo tinoo jarri sun fixaa jiranii jechuudha. Kun eenyu Nageessaa Oddoo Duubee kan akka keessaa harka qaban ifatti dhageenyee jirra jechuudha. Kanaaf wanti kun rakkoon cimaan dhufaa jira Oromoon tokko ta'uu qaba. Oromoon abbootii garaadhaa kan garaa bitamanii furushkaa nyaachuudhaaf Ameerikaa keessatti hojii hin qabne. Nageessaa Oddoo Duubee illee ni beeknaa jechuudha. Hagam dandeettiin isaa maaliidha mataan sammuun isaa akkam yaada nama jedhullee waan beeknu hedduu qabnaa jechuudha. Nama ilmaan arsii fixuudhaaf nama haaloo gaafa lola daaraa baafadha jedhee halkanii guyyaa
haasa'uu jechuudha. Waan dura arsiin gujii gootee baafadha jedhu jechuudha. Waan zamana durii jechuudha. Sigalee kanaaf rakkoo kanaan ammaan kanatti yeroo Oromoon tokko taate kana waan akkana kana tokkummaa Oromoo diiguudhaaf Oromoo gosaan gosaa walitti baasuudhaaf hojiin akkana hojjetamaa jira. Uummanni keenya waan kanarraa eeguu qaba. Waan kanarratti qabsaa'uu qabna. Tokkummaan Oromoo cimuu qaba. Oromoon dur caalaa yeroo nuti qabsaa'uu qabna amma maaliif hooggantoonni keenya hundi isaanii galanii biyya jiran jechuudha. Hooggantoonni keenya ka galanii biyya jiran kana irraa fayyadamuu qabna. Hamma isaan wareegaman uummata gammaa hooggantoonni keenya kana hin wareegamu malee biyya keessaa hin baanu jedhe kana jala hiriiree gorsa isaanii dhageenye akka sabatti gabrummaa kana jala bahuu qabna. Akka sabatti saba Oromoo taanee jiraachuudhaaf wanni nu barbaachisu tokkummaadha jechuudha. Yoo sabboonummaa saba keenyaa kana eeguu hin danda'in Oromummaan jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Namni yoo sabboonummaa hin qabaatin Oromummaan hin jirtu jechuudha. Itoophiyummaa dullattii santu bakkatti deebi'a. Kanaaf uummanni Oromoodhaa jabaachuudha qaba. Warra akka tarakaadhaa, warra akka ciccitaa kanaa fi fakkaattota isaanii kanneen dhaga'uu hin qabnu. Keessattuu ani maaliif namni keenya isaan dhageeffata? Maaliif warroota akkanaa kana kun sheer godhee kun maal godhee wanni akkanaa kana maaliif dhaga? Nama akkanaa kana dhaguun barbaachisaadha. Dhaguun barbaachisaadha. Maaliif hangaasaa fi gurbaa nama nageessoo iddoo duubee jiran kun namni ammatti kallattiidhaan biyyatti galee uummata Oromoo irratti yakka guddaa dalagaa jiru jara kana lamaan jechuudha. Jarri kun lamaan yakka guddaa dalagaa jiran. Fakkeenya nageessoo iddoo duubeedha. Uummanni Arsii fakkeenya nageellee Booranaa fa'aa warri naannoo kana qubatu uummata Arsiiti jechuudha. Uummata Arsii laga gamuddachina jedhee bara 2015 akka lakkoofsa Oromoo akka bara 2011 akka lakkoofsa Oromooti nama dubbatee ture jechuudha. Laayifii bahee uummata gujiidhaa kan biyya alaa keessa jiru biyya keessa jiru walitti qabee ijoollee Oromoo hedduu nama akka aangorraa kaasisiise kaasisee nama tokko waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warrooti kun har'allee biyyatti galanii jiranii irraa eeggannoo godhuu qaba. Uummanni keenya jabaachuu qaba. Tokkummaa keenya cimsuu qabna. Gujiin nu wajjin obboleeyyan keenya Oromoodha. Wal jaalannaa walirraa fuunee soddaa fi dhiigaa jechuudha nuti jechuudha Oromoon hundi keenya. Kanaaf Harargeellee akkasirraa dhalanne garuu warra ciccitoota akkanaa kanaan warroota garaaf bitaman kanaaf Oromoon tokkummaa isaa kan namni jira. Hedduu yaada waan agartee carraa kana naaf inni bulfaadhu siin jedha Naziir kenna. Yeroo kan wal agarru ta'a waan kana irratti kan jabaannee dalagnuu ta'a yoo dabbara san nu godhe du'aayitti Oromoon haa jabaattu. Du'aayin ta'e akka mareefu jaarsi tokko Austraaliyaa irraa jedhe hedduu na boonse namni suni du'aayi ta'e Ramadaana kana keessa itti haa jabaannu. Muktaa Kadiruu du'aayin kaafne jechuudha. Muktaa Kadiruu du'aayin kaafne jechuudha. Warra ammoo waa'ee biyyi kanaaf deemu dhugaa isinitti Jimmaan keessa namni qubatu Oromooleen akka beektu hedduun isaa namni warri Jimma baay'ee isaa waan beekuuf Naayijeeriyaan ni jirti. Wanni jaarsa jedhu dhugaadha. Naayijeeriyaan ni jirti. Hundi keessanuu qoratanii irra yoo dandeettanii Naayijeeriyaan hin qubatti biyya san jechuudha. Kuulleen tunneen Naayijeriyaa fa'aatu kee jira. Uummata Dabuubii kee jira. Warroota kanaaf bootaan kenninu ni qabsoofna ni injifanna jabaadhaa du'aatti isin jedhu ulfaatu. Galatoomii Awwal Hassan galatoomii ilma Ayyaa ilma Sikkoo Mandoo galatoomii obboleessa kiyya Oromticha nagaa. Ulfaadhu qaalii namaa baay'ee jabaachiif. Akkasii galatoomaa marti keessanuu warri sheer gootan har'aan tana akkasumatti warri yaada keessanillee kennattan namoota 300 fi 363 olii sheer godhee galata argadhaa obboleeyyan keenya sagantaa biraatiin walitti deebina. Amma warri kun obborollee nyaatee amma halkanii sa'aantu waladda. Jamaal Abu Mu'aaz ustahaaza keenyallee harkaatiin jira. Obboleessa kiyya kaniin rabbii jecha si jaaladhu. Jamaal Abu Mu'aaz gorsaa keenya nama gaariidha ati. Waa hedduu sirraa baranne akka amantii Islaamattis akka Oromummattis marti keenyaahu ilmaan Oromoo dhugumatti warri amantii Kiristaanallee warri amantii Islaamallee warri amantii waaqeffatallee warri amantillee waan hin qabnellee hundi keessa Oromummaa keessanii baga gartee jiraattaniin isiniin ja'a kanuma har'aaf sagantaa kiyyaa asirratti hin xumura. Ana Commander Naziir bakkumaan jirurraahi nagaa keessanaa jiraadha.
yeroo gaarillee naa qabaadhaa isiniin jecha mee yoo wanna kanaan isin affeera before I go to قلبنا لك يا أيها الأمة ربي موت خلقنا ما اسم بكت فاني جعل خلق محمدين وفرقت رحمتاني السلام عليكم يا جماعة إخواني ورحمة الله بركة الرحمن فارونك ربي تينك يا راني ولتنو يدي أبول ماداني أوام براتي فانكو باي دراني ولدرسو قبول تدلناني قلتي تجيرون دركماتاناني بلا ربي بويجي كم الدنياني نجانو باسي رحماني أرجو ما كيتيني جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني نكوب ما يجرت الدنياني شكين كبوتا وندلنسو رحماني ميدان بي إسلام دانقا دبراني رورون برديرا أما تادبناني كان دويسان كان دلين بيت دولاني عالمني جلس إجاني لالاني ظلمين ببلدي عمري ديرناني مسلمو ترك جبي فلاني كيدين وردي آدان قاد براني ربين كبين كوباني كان يتنرقم لدواني جال خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن